Kabajamtoota hordoftoota Obdi Miidiyaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Kam jirtu nagaa keessanii gooftaan ulfina guddaa fudhatu nutis bakka jirrutti nagaa guddaa qabna. Kun sagantaa keenya torbee mata dureen isaa Hiibboo Gaa'elaa kan jedhu barumsa tiufinsa qabu isiniif kennaa turuun keenya beekamaadha. Har'a barumsuma kana jalatti kutaa torbaffaa isaa qabannee isiniif dhiyaachuu keenya. Waaqayyo yeroo miidhagaaf yeroo gaarii akka nuuf kennu abdii guddaa qabna. Sagaleen keenya isinitti dhaga'ama yoo ta'e koomentii jalatti nuuf barreessa. Akka dhaga'amaa jirutti abdii godhanna. Hiriyoota keessaniif sheer godhaati. Invite godhaan isiniin jedha. Simboo qabbaneessa sagaleen keenya sitti dhaga'ama. Sagaleen kiyya ni dhaga'ama yoo ta'e ni dhaga'ama jedhiitii naaf barreessi. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Sagantaa miidhagaaf sagantaa addaa akka qabaannu abdii guddaan qabna. Sana dura garuu Waaqayyoodhaan ni kadhannaa. Isin hiriyoota keessaniif sheer godhaa nu eegaa. Ammasitti immoo ani Waaqayyoodhaan nan kadhadhaa. Ergan Waaqayyoodhaan kadhadheen booda obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrishii itti fufaa. Mata dureen keenya har'aa kutaa torbaffaa irratti Virginity yookaan durbummaa qabxii jedhu irrattidha kan nuti dudubbannu. Wanta hundumaa iftoominaan dubbanna. Sababni isaa mata dureen barnoota keenyaa Hiibboo Gaa'elaa jedha. Hiibboo Gaa'elaa keessa jiru amma nuuf danda'ame tuttuqnee qulqulloonni maatiin Waaqayyoo obboloonni keenya hafuuraa gaa'elaan akka isaan hin qoramneef dursinee barnoota barbaachisaa ta'e kennuufidha. Warri qorama keessa jiranis immoo qorama kana jalaa akkamitti akka ba'uu danda'an bu'uura dubbii sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan akkamitti gaa'ela fayya qabeessa gaa'ela qulqullaa'aaf eebbifamaa qabaachuu akka danda'an kallattii akeeku qabannee isiniif dhufne hiriyoota keessaniif sheer godhaa ittiin ga'a. Waaqayyoodhaan ni kadhanna. Abbaa gaarii Waaqa hunda dandeessu Waaqa bara baraa guddaa guddaan olii jabaa jabaa caaltu. Qulqulluu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos tola keef gaarummaa keef arjummaa keef galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Situ nu gargaare, situ beekumsa ayyaana surraaf simboo nuuf laate. Situ yeroo nuuf kenne, yeroo ati nuuf kennite irra dhaabbannee ayyaana ati nuuf baay'iste, beekumsa ati nuuf laatte, dhaloota keenya, obboloota keenya qaqqabuudhaaf jirra. Atis waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u. Nus waan dubbachuu qabnu akka ta'utti akka dubbannu barumsa dhaloota kanaan geenyu akka ta'utti akka isaan hin geenyu isaanis dhaga'anii akka itti jiraatan baratanii akka ittiin of eegan jireenya isaanii akka qajeelfatan obboloota isaanis akka isaan barsiisan ayyaana kee baay'isiif ulfinni kee humni kee ayyaanni kee surraan kee simboon kee nu wajjiniin haa ta'u. Jalqaba amma xumuraatti nu gaggeessu. Barumsi kun barnoota obboloonni keenya ittiin gufatan otoo hin taane barumsa baratanii ittiin jijjiiraman obboloota isaanii ittiin barsiisanii qorama jalaa oolchan jireenya gammachuuf miidhagina qabu. Jireenya ulfina keetiif ta'u ittiin jiraatan akka ta'u jaalala kee haa ta'u. Ameen. Tole egaa Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u hin dhaga'ama jechaatu jirtu. Nama Waaqayyoo Abrish baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegde Pastor. Waaqayyoo ulfina guddaa fudhatu. Egaa amma toora kanarratti dhufneerra Waaqayyo yeroo gaariif yeroo miidhagaa akka nuuf kennu abdii guddaa qabna. Kadhanneerra Waaqayyo akkuma kanaan duraa nu gargaara. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti ceena. Sana dura garuu hordoftoota keenya miidiyaa keenya YouTube irratti subscribe godhaa. Obdi miidiyaa fi Elgiboor miidiyaa YouTube irraa subscribe gochuu hin dagatinaa. Liinkii isaa isiniif erginaa. Komentii kana jalatti gubbaa irrattis xumura sagantaa kanaa irratti isiniif keenya Elgiboor miidiyaa fi Obdi miidiyaa dhaqxanii subscribe akka gootan akkuman torbee lamman darbe isiniin jechuudhaaf yaale subscribe gootanii qofa galuu otoo hin taane mallattoo notificationii sanaa tuqaa sagantaan keenya akkasiin qaqqabuuf kana qofa osoo hin taane especially amma Obdi miidiyaa subscriberiin isaa guutee watch hour isaatu hir'atee jira. Sa'aatiin isaatu hir'atee jira. Sa'aatii isaa guutuudhaaf immoo viidiyoo dhedheeraa nuuf ilaalaa jenna. Sababni isaa wanti hundumtuu bal'ina mootummaa Waaqayyoof tajaajila keenya kanaaf gumaacha akka ta'uuf jechaadha. Gooftaan ulfina guddaa fudhatu. Isiniif eebbaa karaa biraatiin immoo chaanaalii keenyatu guddata jechuudha. Eebbifamaa Waaqayyo yeroo miidhagaa yeroo gaarii nuuf kenna. Har'a kutaa torbaffaa jalatti qabxii nuti qabannee dhufne durbummaa yookaan Virginity kan jedhudha.
Egaa kutaa gaa'ilaa yookaan barnoota gaa'ilaa keessa iddoo olaanaa kan qabudha. Gaaffiin naannoo kanarratti ka'u jira. Toora kanarratti gaaffileen garaagaraa yeroo garaagaraatti ni ka'u. Isa kanaaf deebilee barbaachisaa fi qabxii bu'uuraa tokko tokko kennuudhaaf gara kanatti dhufne. Abrishi torbee barnoota laannee jalatti gaaffiin ka'e yoo jiraate wantoota nuufsiin darbine yoo jiraate yaada muraasa nuuf kaasiti sana booddee qabxii keenya guyyaa har'aatti nuuf ufi. Egaa sagaleen koo inni dhaga'ama jedhee yaada hunduma keessaniin nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu hin jedha. Barumsa torbee mata duree yeroo kaadhimummaa akkamiin dabarsinuu kan jedhu irratti qabxiilee tokko tokko ilaalleerra. Egaa hundumti keessan hiriyoota keessanii fi ammallee sheer gochuu hin dagatinaa. Obdi miidiyaa irratti tamsa'aa jira. Facebook page irrattis iddoo hundumaa irratti ilaaluu hin dandeessu. Gamanumaan dhaamsa kana dhaamuun barbaada. Dhimma mata duree jalqabne kanarratti yeroo kaadhimummaa akkamiin dabarsinuu isa jedhu qabxiilee tokko tokko ilaalleerra. Isaaniin akkuma yaadachiisutti kaaseenii sana booda gara qabxii keenya isa guddaa har'a Virginity jennee jalqabne isa gara boodarraa hin ilaalla. Isa jalqabaa yeroo kaadhimummaa akkamiin dabarsinuu jennee jireenya hafuuraa walii qorachuu jennee kaafneerra. Jireenya hafuuraa walii qorachuu jechuun haala kadhannaa jireenya hafuuraa kan isaa maal fakkaata kan ishee maal fakkaata kan jedhu waa baay'ee kaafnee torbee ilaallee irra deebi'uu hin barbaadu. Jireenya hawaasummaa walii qorachuu jennee kaafneerra. Fayyummaa qaama wal hormaataa ilaalleerra. Xiqqoo itti dabaluu kan hin barbaadu haala diinagdee walii qorachuu isa jedhudha. Haala diinagdee walii qorachuu jechuun diinagdee keenya wal ilaaluu jechuun yookaan immoo galii keenya ilaaluu jechuun sooressatti heerumuu yookaan kan qabeenya qabdu yookaan kan qabeenya qabutti heerumuu yookaan fuudhuu isa jedhu wajjin waliin qabatu. Namoonni xinnoo misunderstandingiin gatii jiruuf gaaffiin naa ka'ee ture. Asirratti kan nun kaasuu barbaanne haala diinagdee yeroo jennu galii qabdu namoonni wal kaadhimatan lamaan kuni jireenya waliin jiraatan kana ittiin gaggeeffachuu fi galii qabdu galii dhaabbataa qabdu yookaan immoo isheen qabdi yookaan inni qabaa isa jedhudha. Galiin dhaabbataa hin jiru taanaani ammas rakkoo garaagaraa fi saaxilamu waan ta'eef even nyaatumallee nyaachuudhaaf yeroo isaan itti rakkatanii ni jiraata. Namoonni tokko tokko har'uma akkas jedhanii dubbatu. Fakkeenyuma tuun kaasee gaarii. Akaayii nyaannee wajjin jiraannaa. Amma kun jecha jaalalaatii baay'ee namatti tola. Baay'ee waan attract nama godhu ta'uu danda'a. Garuu namni gara jireenyaatti gaafa galu dhuguma akaayii nyaatee jiraataa. Akaayii guyyaa meeqa nyaataa? Yeroo ammamiif nyaataa? Jennee yoo ilaalle rakkoo guddaadha waan ta'eef ituu namni gaa'elatti hin galiin dura wantoonni inni adda baafachuu qabu keessaa inni tokko galiin koo maal fakkaata? Ishee jiraachisuu danda'a yookaan immoo waliin jiraachuu dandeenya galii kanaanii isa jedhudha. Maaliif edda gaa'elatti galanii booda sababii galii dhabuutiin wal jiraachisuu hin danda'an taanaanii rakkoon isaa mudachuu danda'a waan ta'eef kana xiyyeeffannaa keessa kan nu gashitan jechuun barbaada. Inni kan biraanii waa'ee xiinsammuu irrattidha. Waa'ee xiinsammuu irratti kan hin kaasuu barbaadu saayikoolojikaalii namoonni miidhamoo hin jiru. Saayikoolojikaalii wal qorachuu jechuun fakkeenyaaf miirri namootaa tokko tokko miidhamaansaa gara keessa dhufuu danda'a. Hin beektan bifaan itti bareedeera ta'uu danda'a yookaan isheettis bareedeera ta'uu danda'a. Keessi isaanii garuu miirri isaanii miidhamaadha. Fakkeenya itoo isinii kaasee gaarii. Ijoolleen daa'imummaa isaaniitti dubarri tokko yoo daa'imummaa isheetti gudeedamteetti ta'ee miirri ishee miidhamaadha. Keessi ishee miidhamaadha. Sababa kanaaf dhiira yeroo argitu hirrifatti. Dhiira yeroo argitu himnaatti. Saayikoolojikaalii miidhamteetti jechaadha. Ijoollee dhiiraatti siquun barbaaddu. Ijoollee dhiiraa wajjin haasa'uun barbaaddu. Namni kun bineensadhaa maaf nama wajjin waliin galtu jedha. Isheen bineensa taatee miti.
nama wajjin walii galuu sodaattees miti. Wanti akka isheen akkas taatu ishee godhee miidhama isheen ijoollummaatti miidhamte ituu isheen wanna kanaaf reediin ta'ini wanni isheen miidhamte sanatu impaaktii irratti uumaa jira jechaadha. Jireenya ishee saarraa irratti dhiibbaa irratti uumaa jira. Inni kan biraanii jireenya hafuuraa jalatti rakkoo namootaaf hafuura hamaatiin miidhamuu kan qaban jiru. Namoonni hafuura hamaatiin sammuun isaanii miidhamee jira. Kana akka fakkeenyaatti yoon kaase mucayyoon tokko na gorsii ani gaa'ela nan barbaadaa garuu ijoollee dhiiraa ijaan arguu hin jaalladhu naan jette. Egaa maaliif ijoollee dhiiraa ijaan arguu hin jaallattu jedheen eddanii ishee gaafadhee booda wajjin inni haasa'uun barbaadu takka yoo erga wajjin haasa'ee booda baay'een isaan jibbaa walitti dhufeenyi keenyas dafee addaan jedhaa. Sana booda mee kottu mee waaqayyoon insii kadhadhaa harkarra kaa'ee waaqayyoon kadhachuu yeroo jalqabu hafuurramaa keessaa eeyyee jechaadha. Hafuurramaa suni eessuma isheetiin akka gudeedamtee fi hafuura xinqolaa akka inni irratti hojjete akka isheen dhiira hin jaallanne akka isheen nama wajjin walii hin galle godheetu irratti hojjechiiseera jechaadha. Hafuurramaa sun tokkoffaa saayikoolojikaalii miidhamteetti, lammaffaa immoo hafuurramaafis saaxilamteetti. Kanaaf hafuurramaa sun ishee irratti hojjeta. Ijoollee dhiiraa akka isheen ijaan hin argine, akka isaan itti hin dhiyaanne, yoo itti dhiyaatan immoo walitti dhufeenyi sun dafee akka addaan citu gochuu keessatti hojii hojjechaa ture. Kanaaf dhiibbaa hafuura hamaallee of keessaa hin qabaata waan ta'eef wantoota kana hundumaa qorachuu ilaaluun baay'ee gaariidha. Yeroo kaadhimummaa akkamittiin dabarsinu isa jedhu wantoota kanatu ilaaltanii qorattanii baay'ee gaariidha isa jedhu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kun egaa qabxii torbee darbeeti. Qabxii isaa har'aa etuun hin jalqabiini kan biroo situun kakaase gaariidha. Walitti dhufeenya gaarii qabaachuu fi amaloota uumamaa baruun keessumaatti har'aa fituun kan shamarranii kaase natti tola. Dubaroonni dhiirotarraa jechoota hin fayyadamu, jechoota baay'ee fayyadamu, dachaa ol fayyadamuu danda'u waan ta'eef kun hunduma irratti kan hojjetu miti. Muraasa irratti kan hojjetudha. Harka caalu maajoritiin ijoollee dhiiraarraa jechoota baay'ee fayyadamu waan ta'eef jechoota isaan fayyadamuu kana akka waan hamaatti lakkaa'amuu hin qabu isa jedhudha. Kun amala uumamaan qabanidha. Inni lammaffaan dubaroonni ijoollee dhiiraarraa dafanii nama wajjin walii galu. Dafanii amala badaa waan qabaniif miti. Yookaan immoo yaada miira hamaatiin namatti dhiyaachuu waan barbaadaniif miti. Ijoolleen dhiiraa nama wajjin walii galuu fi yeroo itti fudhata. Yeroo dheeraatti fudhachuu danda'a. Shamarran garuu nama wajjin walii galuu fi daqiiqaan 3, 4, amma 5, amma 10 isaanii gaara nama wajjin walii galuudha. Kana duwwaa miti. Ijoolleen dubaraa miirri isaanii salphaatti dafee gammada, salphaattis dafee gadda. Yoo wanti isaan gaddisiisu jiraate miirri isaanii dafee magaddee boo'uu danda'u. Waan isaan gammachiisuu jiraate gammadanii immediately kolfuu danda'u. Kanaaf miira salphaatti dafee gammadu, dafee gadduu danda'us qabu. Kun amaluma uumamaan isaan qabanidha. Kana baruun isiniif gaariidha jechuu barbaadeetini. Inni kan biraan fedhiidha. Fedhii dubaroonni fedhii qabu. Dhiironnis fedhii qabu. Fedhiin isaan qaban fedhii walquunnamtii saalaa jechuu komiti. Fedhiin isaan qaban maal fedhu? Dhiironni shamarran irraa maal fedhu? Fedhii akkamii qabu? Isaan irraa maal barbaadu? Jennee yoo ilaalle inni jalqabaa dhiironni barbaadan kun dubaroonni sirriitti dhaggeeffatanii baay'ee natti tola. Maal narraa barbaada dhiirri tokko? Yookaan immoo hiriyyaan koo maal narraa barbaada? Isa jedhu baruun gaariidha waan ta'eef inni jalqabaa inni barbaadu ulfina kabajamuu barbaadu dhiironni. Keessumaa nama biratti, hiriyyaa isaanii biratti kabajamuu barbaadu. Ulfina argachuu barbaadu. Kanaaf obboleettiin dubaraa hiriyyaa qabdu, hiriyyaa isaa biratti yookaan immoo maatii isaa biratti kabaja laachuufi kabaja isaaf malu, nama tokkoof malu laachuudha. Nama fuulduratti, hiriyyaa isaa fuulduratti, maatii isaa fuulduratti isa salphisuu jechuun inni vaaliyuun isii qabu yookaan immoo kabajanni isii qabu gadi buusa jechuudha.
Kanaaf dhiironni waan isaan iddoo guddaa laatanii fi kabaja akka ta'e beekuun gaariidha. Amala warra dhiiraa, fedhii warra dhiiraa keessaa. Inni kan biraan fedhiin warra dhiiraa maalidha yoo jenne miidhaginadha. Dhiironni miidhagina barbaadu, miidhagina qaamaa barbaadu, miidhagina bifaa barbaadu. Kanaaf miidhagina keenyaaf of eeggachuu qabna nu. Keessumaa biyya keenya keessatti namni qaama isaan eeggatu, sheeppii isaan eeggatu, uffannaa isaaf of hin eeggatu, miidhagina isaaf of hin eeggatu, wantoota garaagaraa miidhaginni karaa garaagaraatiin ibsamuu danda'a. Bada keeriitti hin laatan. Eenyummaa koo keessa kooti malee alli koo maaliif isaaf fayyada kan jedhu ilaalcha akkasii qabu. Ilaalchi akkasii kuni rakkoo baay'ee qaba waan ta'eef kanarraa ilaalcha akkasiirraa of eeggachuun gaariidha. Dhiironni hiriyyaan isaanii yookaan bor haadha manaa isaa kan isaaf taatu miidhagdee bareeddee nama fuuldurattis isa fuuldurattis akka itti mul'attu barbaada waan ta'eef miidhaginni qaamaa kuni kompromaayiz kan ta'u miti jechuun barbaada. Yeroon akkas jedhu garuu miidhagina feek ta'e yookaan immoo koosmootikiidhaan waanuma namni hin qabne tokkoon garmalee mataanii argamuudhaanii isa nama gowwoomsanis utuu hin taane eenyummaa sirriidhaan waanuma qabaniin uffatuma qabaniin bifuma qabaniin miidhaganii argamuuni baay'ee wanta gaariidha. Dhiironni wanta akkasii hin barbaadu. Fakkeenyaaf warra faranjoota ilaalaa sheeppii isaanii eeganii qulqullina isaanii eeganii waa baay'ee kaasuu dandeenya. Hamma dhumaatti isheenti dulloomtee waggaa 40 waggaa 45 50 taatellee akka ijoollee durbaa waggaa 15 waggaa 16tti bareedanii miidhaganii uffata bareedaa uffatanii abbaa manaa isaaniitti hiriyaa isaaniitti mul'atu. Kanaaf yeroo hundumaa jaalalli abbaan manaa haadha manaa isaaf qabu dabalaa deema. Jaalalli hiriyaa isaa dubaraaf qabu dabalaa deema. Kanaaf miidhaginni baay'ee guddaa qaba dhiirota biratti waan ta'eef by the way yeroo darbe dubbadheera irra deebi'ee dubbachuu akkanatti hin taane malee dhiironni waan arganiin dubaroonni waan dhaga'aniin harkifamu jedhamu. Sababa kanaaf dhiirota yeroo baay'ee wanti isaan harkisu wanta arganidha waan ta'eef waan argan physical approach keenya kanaanii baay'ee attractive taanee argamuuni nu fayyada malee waan nu miidhu akka hin qabne kaasuun barbaada. Inni kan biraan amanamummaadha. Amanamummaan waaqayyo fuuldurattis nama fuuldurattis baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa bara kana keessa namni amanamummaa dhabee kan inni rakkachaa jiru dhiirri kan inni itti hiriyyaasaa evaluate godhu yookaan waan inni itti miijanu keessaa tokko amanamummaa isheeti. Jecha isheetiin nama namti, yeroo eeguutiin nama namti, waan dubbattuun nama namti, hin sobduu isa jedhu taa'ee ilaala. Fakkeenyaaf maatii hin qabne qabna jedhu, qabeenya hin qabne qabna jedhu, eenyummaa hin qabne qabna jedhu kuni amanamummaa namni sun qabu balleessa jechaadha. Yoo hin qabdu ta'e hin qabu jedhe qabeenya hin qabdu taanaan hin qabu. Waan hin qabne qaba jetteetti ni miidha. Karaan sobaan dhaqan gala nama dhiba waan ta'eef gala rakkata namni. Kanaaf yeroo baay'ee namni gabaa deemera yoo ta'e eessa jirtaa yoo jedhe inni fakkeenyaaf hiriyyaan kee iddoo inni si argeetu eessa jirtaa jedhee si gaafachuu danda'a. Gabaa keessatti si arge ta'uu danda'a. Ati lakki lafa hojiin jiraa yoo ta'e guyyaa sanaa kaasee si namana. Guyyaa sanaa kaasee amanamummaati ati isaaf qabdu gadi bu'a jechaadha. Digiriin isaa gadi bu'a jechaadha. Gabaa keessa jirta taanaan garuu gabaa keessa hin jiraa. Taaksii keessa jirta yoo ta'e taaksii keessa hin jiraa. Bakka lafuma jirtu dubbachuu dhugaama jiru dubbachuu jechaadha. Inni guddaan amanamummaan jedhee isa kanadha. Gama kan dhiirotaatiinitu ilaalle gaariidha. Gama kan dhiirotaatiin dhiironni waan isaan gochuu qabanii paaster gaaffii qabda yoo ta'e itti fufi Abrish yaada gaarii kaasaatu jirta. Yeroo qabxiisa kana xumurtee qabxiisa ce'umsaa sanarratti yaada ka'umsaan kaa'ee itti fufi. Tole egaa gaariidha. Fedhii isa kan dubaraa yoo ilaalle gaariidha. Inni kuni
dubaroonni maal barbaadu jennee gaafa laallu inni jalqabaa jaallatamuu barbaadu. Jaallatamuu hiriyyaan isaanii akka isaan jaallatu. Yoo heerumaniiru ta'e abbaan manaan isaanii akka isaan jaallatu barbaadu. Amaluma nuti ta'een beeku namoonni biyya keenyaa jaalala irratti rakkoo qabnaa, jaalala keenya ibsachuu irratti rakkoo qabnaa. Egaa warri waa'ee jaalalaa barsiisan kuni yoo xinnaate hiriyyaa keetiin guyyaatti si'a 3 sin jaalladhee dhiinidha. Yoo ganama baatu ittiin kaffaltu sin jaalladhaa yoo jetteen. Laaqana irratti sa'aatii laaqanaa nyaattee baay'ee si jaalladhaa jettee jaalala kee yoo ibsite I love you isheen jettu wordii kuni baay'ee gabaabduudha. Garuu isaaniif warra shamarranii fi warra dubaraa fi hiika guddaa qaba. Abbaa manaa fi haadha manaaf illee fayyada kuni ijoollee dargaggoota duwwaaf illee miti. Barumsa warri Finfinnee Ameerikaa irraa dhufanii nu barsiisan tokko bituun kaasee gaariidha. 10-10-5 jedha. 10-10-5 jechuun sakandii 25 jechaadha. Sakandii 25 sakandii 10 jaalala kee ibsiifi jedhu. Sakandii 10 dha baay'ee daqiiqaa miti. Sakandii 10tti ammam akka jaallattuuni ibsiifi jedhu. Sakandii 10 eebbisiinidha. Eebbisiinidha. Ishee muraasa sana immoo sakandii 10 immoo sakandii 5 immoo dhungadhu haadha manaa keeti waan ta'eef waa'ee haadha manaaf abbaa manaa barsiisu waan ta'eef dhungadhuutii bayi guyyaa ishee guutu gammachuun oolti. Laal eebbistee kadhattee yeroo baatu guyyaa ishee bright gootaa jechaadha. Guyyaa ishee akka ishee gammachuun dabarsitu gootaa. Kanaaf sin jaalladhaanii hiika guddaa qaba waan ta'eef adaraa warri afaan keessan keessaa kun ba'uun isin rakkisu baasaa rakkoon hin qabu. Hiriyyaa keessaniif sin jaalladha jechuun salphina miti. Nama sanaaf vaaluu guddaa qaba jechuun barbaada. Inni lammaffaan dinqisiifachuudha. Dubaroonni dinqisiifatamuu baay'ee jaallatu. Rifeensi kee baay'ee bareedaa, iji kee baay'ee bareedaa, dhaabni qaama keetii baay'ee bareedaa, uffannaan kee baay'ee bareedaa. Waanuma isheen qabdu kana yeroo appreciate gootu yeroo dinqisiifattuu fi baay'ee gammaddii. Sababa kanaaf dhiironni waan shamarroonni barbaadan yookaan dubaroonni barbaadanii baruun gaariidha. Amanamummaa sila kaaseera waan ta'eef dhiirota birattis amanamummaan jechaan gochaan waan hundumaan yeroon amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Gama kanaanis dubbachuu kan hin barbaadu. Inni kan biraan galateeffachuudha. Wanni isheen sii gooteef gaarummaa jireenya keetti sii ta'ee fi karaa ishee sii dhufee fi thank you jechuudha. Sin galateeffadhaa galatoomii jechuudha. Wordii kun ammas baay'ee muraasadha jecha xiqqoodha. Isaaniif garuu hiika guddaa qaba galateeffachuun waan ta'eef isa kana baay'ee dubbachuu barbaada. Inni baay'ee ani jala muree waan namuun nameerraa jireenya korraa kan biraa dabaluu barbaadu attentionii barbaadu. Dubaroonni hiriyyaa isaanii wajjin gaafa ta'an attentionii barbaadu. Fakkeenyaaf ituu hiriyyaa kee beellamtee wajjin haasa'uudhaaf beellamtee feesbuukii ilaalta taanaan sooshaal miidiyaa irra keessa taanaanii yookaan immoo ishee keessee fuuldura keetti televezyiinii ilaalta taanaanii baay'ee gadditi. Keessi ishee gammachuu ishee hattaa jechaadha. Sababa kanaaf maal gochuu qabdaa? Fuuldura keessee ija ishee ilaalaa. Ishee wajjin attentionii kee baay'ee barbaaddi waan ta'eef ishee wajjin ijaan wal ilaalaa akkasina haasoftan hin barbaaddi waan ta'eef isa kana jala muranii beekuun baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee anaan yeroo kaadhimummaa haadha warraa koo wajjin yeroo turretti wanti baay'ee ishee rakkisu an televezyiinii ilaaluu baay'ee jaallatu. TV'n fuuldura koo jira taanaan namni kamiyyuu fuuldura koo taa'ee ol jedhee TV sana ilaaluu irraa duubatti hin jedhu waan ta'eef yeroo baay'ee dhalaaltee waan ani ishee rakkiseef TV'tti isheetu galagalee ta'a. Ani TV fi dugda koo kana laadheen taa'uu qaba. Maaliif akka attenshiniin koo isaan harkifamu waan beektuu fi ituu waan fedhe ta'eyyuu fuuldura TV nan keessu. Fuuldura TV'dhaan ofii ishee teessi ani immoo dugda koo TV sanaaf laadheen ija keessa laalaa
wajjin haasofna. Yeroon kun yeroo kooti. Yeroon sun yeroo ishee wajjin haasa'uudhaaf ishee wajjin shaayii buna waliin wal affeeruudhaaf iddoo sanatti argamne malee TV ilaaluudhaaf yookaan sooshaal miidiyaa hordofuudhaaf miti iddoo sanarra kan teenye waan ta'eef attentionii keenya hin barbaadu waan ta'eef isa kana ituu dagachuu baannee baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaada Paaster. Egaa itti fufi waan naan jetteef itti fufaa wanti na dhaabsisu gidduutti hin jiru taanaani inni kan biraan iftoominaan mari'achuu. Hiriyaa lamaan gidduutti iftoominaan mari'achuun baay'ee murteessaadha. Maal iftoominaan mari'annaa? Marii maaltu jira? Ani iftoominaan mari'annu isa jedhuufi qabxiilee muraasa nan kaasaa akkasin sirriitti na dhaggeeffattan nan barbaada. Inni jalqabaa gaa'elli kanaan dura dhaabbate yoo jiraate iftoominaan mari'achuu. Namoonni haaluma jireenya yeroo ammaarraa kan ka'e namni tokko biyya iddoo tokkorraa ka'ee Ameerikaa deemuu danda'a, Ameerikaarraa Itoophiyaa dhufuu danda'a, Jimmarraa Finfinneerraa Jimma dhufuu danda'a. Bakkaan yeroon daangeffamaa miti. Akkaataan jireenyaas bakkaa bakkatti jijjiiramaadha waan ta'eef namni iddoo tokkorraa iddoo tokkotti jijjiiramuu hojiidhaan deemuu ni danda'a. Iddoo tokkotti gaa'ela raawwatanii ka'aniitu iddoo biraatti akka nama gaa'ela hin raawwannetti akka haaraatti namoonni gaa'ela raawwatan jiru. Ituu haadha manaa qabanii akka nama haadha manaa hin qabnetti hiriyaa barbaadanii gaafatanii kan gaa'ela dhaabbatan jiru. Kanaaf namati wajjin gaa'ela dhaabbattu akka inni kanaan dura gaa'ela hin dhaabbanne akka isheen kanaan dura gaa'ela hin dhaabbanne beekuudha. Iftoominaan mari'achuudha. Gaa'elli dhaabbate jira kanaan dura. Wanna nama dubbadhu kun kiristaanota laallatu jennee dubbachuu dandeenya. Kiristaanotuma ta'anii namoonni gowwumsa akkasii keessa jiran jiru waan ta'eef gaa'elli dhaabbate yoo jiraate iftoominaan mari'achuudha. Inni lammaffaan iftoominaan maal mari'annaa seeruu fi daa'imni dhalate yoo jiraate namoonni cubbuutti kufuurraa kan ka'e cubbuu ejjaatti kufuurraa kan ka'e ulfin uumamaa ulfi uumame sun hin dhalataa daa'imichi gaafa daa'imni sun dhalatu ofii guddisuu waan hin dandeenye fuudhanii maatiitti kennu. Akkoona guddistuu yookaan immoo haadha guddistuu jedhanii haadha isheetti laatti gatte. Kanaaf mucayyoon sun mucaan waan bira hin jirree fi akkuma nama kanaan dura wanta akkasii hin uumamnetti yookaan immoo daa'imni dhalate akka waan hin jirreetti akka nama haaraatti heerumuudhaaf yookaan immoo innis mucaa nama biraarraa dhashee yookaan immoo ituun fuudhiin karaa alaa mucaa godhateetu akka nama mucaa hin qabnetti kan biraa gaafatatee fuudhaa. Kana booda waggaa muraasaa booda ani koo sitti himne malee mucaa qabaa jechuu jalqabaa yookaan immoo ani sitti himne malee mucaa qaban ture jettee dubbatti. Guyyaa sanaa kaasee amanamummaan isaan lamaan gidduu waan hin jirree fi jaalalli isaanii diigamuu jalqabaa. Gaa'elli sun diigamuu jalqabaa. Kanaaf ituutti hin galiin iftoominaan mari'achuun barbaachisaadha. Daa'imni jira taanaan ani sababii kanaaf daa'imni jireenya koo keessatti uumamee jira. Daa'imni akkoo biratti guddachaa jira yookaan immoo saamu'eel guddachaa jira. Kana ifatti barii. Kana bartee na jaalladhu ta'e na jaalladhu jedhaniima fuullee ma dubbachuudha malee dhoksuun hin barbaachisu. Tarii yoo uumameera ta'edha yaadan kaasaa jiru. Inni kan biraan maal iftoominaan mari'annaa? Cidha godhanna yoo ta'e bara kana keessa an akka nama tokkotti an ofii koo cidha godhadheen fuudhee waldaamatti sirni gaa'elaa raawwatamee fuudhee baasiin cidhaa baay'ee painful wanta ta'edha. An nama akka isaan cidha godhatanii hin affeeru gama kootiin yooman godhadheeyyuu akka namni kanatti galuuf hin affeeru. Sababiin isaa cidhi baasii malee faayidaan qabu. Maaliif guyyaama sana waldaa irratti namni haa argu namni naafa baruudha taanaani waldaa irrattidha sirni isaa kan raawwatu waan ta'eef waldaa caalaa namni nama argu jiru waan ta'eef waldaa irratti agarsiisanii nuu baraa har'aa kaasee abaluun dubree abaluu fi qeerroo abaluuni har'aa kaasee wal fuudhaniiru har'aa abbaa manaa fi haadha manaa ta'aniiru jedhamee annaawus godhama wal fudhatanii galuun hin danda'ama. Kanaaf baasiin jirree fi wal saaxilanii liqeeffatanii cidha godhatanii
rakkoo garaagaraa keessa galuu walgalchuun baay'ee barbaachisaa miti jedhee yaada. Garuu qabeenya qabdu taanaan cidha godhachuu hin dandeessu taanaan godhachuun rakkisaas miti dhorkaas hin qabu waan bareedaadha. Sababa kanaaf yoo qabdu ta'e humna isaa qabnaa cidha godhachuudhaaf moo liqiitti gallee jireenya keenya gara fuulduraa rakkoo keessa wanta gashuudha isa jedhu adda baafachuun gaariidha. Ilaalcha cidha irratti qabnu baay'ee irratti mari'achuu qabna. Keessumaa dhiirota miti waa'ee cidhaa irratti ilaalcha guddaa kan qabanii shamarranidha. Bakka gatii waliin hin baasuutu ta'e natti fakkaatu yeroo baay'ee dhiirotumatu cidhaa hojjeta waan ta'eef badaa baasiisa guddaatti hin fakkaatu. Garuu jireenya isaanii gara fuulduraa irratti miidhaa guddaatti fidaa. Baasii cidhaaf godhatan sana jireenya isaanii ittiin gaggeeffachuuf godhanii moor bu'a qabeessa ittiin ta'uu danda'u isa jedhu dhaamsa koo dhaamuun barbaada. Inni kan biraan iftoominaan mari'achuu qabu jedhee kan yaadu ogummaa harkaa maatiin isaanii ogummaa harkaa hojjetan yoo qabaatan yookaan immoo handicraft seennu jecha. Inni kuni iftoominaan mari'achuudha. Namoonni tokko maatii isaanii ogummaa wayyaa dha'uu kan qaban jiru. Ogummaa sibiila tumuu kan qaban jiru. Ogummaa gogaa miidhagsuu kan qaban jiru. Egaa biyya keenyatti ogummaan kuni arrabadha. Biyyoota guddatan keessatti arraba miti. Faabrikaa sibiilaa keessa hojjechuun namni digirii barateetu kan faabrikaa sibiilaa keessa hojjetu achitti yeroo hojjetu hin arrabsamu. Mandara keessatti garuu yoo sibiila tumuu ta'e arrabata. Faabrikaa huccuu hojjetu keessa yoo hojjetanii arraban ta'u. Ganda isaanii keessatti garuu namni tokko yoo uffata hin hojjetatee uffata aadaa kana hin miidhagsatee arraba qaba. Waan ittiin wal arrabsan qaba. Kanaaf maatiin koo ogummaa akkasii qabu. Ogummaa kana hin jaallattaa. Maatii koo hin kabajjaa ogummaa akkasii qabu. Jennee ifatti walitti bu'uu qabna. Maaliif borii ogummaa sanaanii wal arrabsuu dhufa. Gaafa wal arrabsuu dhufu wal tuffachuu dhufaa walitti dhufeenyi isaanii gaa'illi isaanii rakkoo guddaa keessaa garatti galutti adeema waan ta'eef kanarratti baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Inni kan biraan ilaalcha afaaniif qaban. Ammas inni kun akka isaan gaa'ila hin dhaabbanne isaan hin daangessu. Ilaalchi namni ni kaan Ingiliffa dubbachuu danda'a, ni kaan Tigiriffa dubbachuu danda'a, ni kaan Amaariffa dubbachuu danda'a, ni kaan Oromeeffa dubbachuu danda'a. Inni mirga isaati. Inni guddaan ilaalchi nun afaaniif qabnu maal fakkaataa isa jedhu irratti taa'anii mari'achuu qabu. Fakkeenyaaf namni tokko Amaariffa dubbata yoo ta'e inni tokko isheen Oromeeffa dubbatti yoo ta'e borii walitti nun buusuu dubbiin afaanii kuni walitti nun buusaaf. Walitti nun buusuu seedu taa'anii mari'achuu qabu. Kan biraa namoota fakkeenyaan isinii kaasu kuni waan salphaa isinitti fakkaati. Gara gaa'ilaatti gaafa galtan dubbii hamaa baay'ee qaba waan ta'eef. Gara gaa'ilaatti namoonni galanii rakkoo kana keessa galan waan jiraniif. TV ilaalu abbaan manaa Amaariffa jaallataa ETV ilaalaa. Isheen immoo afaan Oromoo dhaggeessi waan ta'eef jaallattis waan ta'eef qophii afaan Oromoo biratti inni rimootii fuudhee ETV irra kaa'a. Isheen immoo qophii afaan Oromoo irra keessi. Inni ETV irra kaa'a. Isheen afaan Oromoo irra keessi. Ituma jedhu TV sana fuudhaniitu cabsanii jechaadha. Lolli achumaan jalqabee gara diigdittiitti kan deeman nu mudateera. Kana duwwaa miti. Inni kan biraanii moggaasa mucaa. Mucaa hin godhatu, dhala hin godhatu. Gaafa dhala godhatan moggaasuma mucaa isaanii irratti inni kabbadee jedha yookaan biiniyaam jedha yookaan waan barbaade jechuu danda'a. Isheen immoo tolaa, boonsaa, kookee jechuu dandeessi. Egaa jalqabaa ilaalcha afaaniif qaban sirriitti mucaa keenya moggaasuu irratti waa dhaggeeffachuu irratti rakkoo nutti uumu walii galleetu waliin jedhu taanaan rakkoo tokko yoo qabu. Garuu bor walitti isaan buusa taanaan ituun mari'atanitti gallaanii gaafa dubbiin kun uumame garatti furan dhabu waan ta'eef rakkoo guddaa keessa galu. Kanaaf mucaan dhalate sun tolaa ta'amoo biiniyaam ta'amoo
yookaan immoo maqaa Amaariffaan kan bahe kan biraa ta'amoo isa kan Oromiffaa ta'amoo egaa moggaasuma bocaa irratti illee rakkina guddaa keessa galu jechaadha. Kanaaf ilaalcha afaan irratti qaban iftoominaan mari'atanii gara gaa'ilaatti galuun baay'ee barbaachisaadhaan jira. Inni dhumaa ani kaasu waa'ee virginity. Waa'ee virginity. Waa'ee virginity dubrummaa jechaadha. Tole Abrish galatoomii si deebisaa egaa hordoftoota keenyaa barumsa baay'ee murteessaa baay'ee barbaachisaadha kan isin barataa jirtanii. Barnoota kanaa bakkeen biraatti namoonni kaffalaniiti kan isaan baratan kaawunsiliidhaaf fi kaawunsilariidhaaf kaffalaniiti kan isaan baratanii. Isin garuu tola argattaniitu tola argattan malee akka tolaatti isin bira dhufne arsaa baay'eedhaan isin bira dhufe waan ta'eef xiyyeeffannootti kennaa. Har'a irratti ganaa umurii dargaggummaa irra jirtu baay'een keessan gaa'ilatti hin gallee tarii waa'ee gaa'ilaa mallee kan hin yaadne iyyuu jiraachuu ni maltu. Adeemsa gaa'ilaa keessas kan jiraattan jiraachuu ni maltu. Baay'ee isaa har'a isiniif galu yoo dhiisellee boru waan guddaa irraa hubattu. Waan guddaa irraa ittiin ooltu waan ta'eef xiyyeeffannootti kennaa. Hiriyoota keessaniis affeeraa. Even live irraa erga buunes Obdi miidiyaa irratti hin feena YouTube irratti achirraallee garee kan qabdan gareewwan garaagaraatti sheer godhaati hiriyoota keessan barsiisaa affeeraa. Yeroo ammaa kana keessatti dhaloonni keenya baay'een kan isaan ittiin qoramaa jiran keessaa inni guddaan dhimma gaa'ilaati. Gaa'ila bira otoo hin ga'iin kaadhimummaa qabachuu kan jiru wajjin saayikooloojiin isaanii cabee hafuurri isaanii miidhamee dinagdeen isaanii miidhamee fiizikaalii miidhamanii rakkina guddaadhaaf gaaga'amaa waan jiraniif toora kanatti haala kanaan kan nuti dhufneef jechuudha. Abrish viidiyoon isaa ba'eetu jira. Toora kanatti kan nuti dhufneef jechuudha. Carraa waldaa deemanii waa'ee gaa'ilaa barachuu kan hin qabne obboloonni baay'een illee akka jiran ni hubanna. Ispeeshaali obboloonni biyya keessa hin jirre jechuudha. Kaan isaanii erguma biyyaa ba'anii maatii isaanii irraa fagaatanii booda gooftaa kan fudhatanii achumatti karaa onlaayinii kanaan barumsa barataa jajjabaataa kan jiran jiru amananii dhimma gaa'ilaa otoo hin baratiin otoo hin bilchaatiin otoo hin hubatiin kan biyyaa ba'an illee maalummaan gaa'ilaa sirriitti kan isaaniif hin galle garuu gaa'ila dhaabbachuun kan isaan irra jiraatu kallattiilee garaagaraatiin yeroo isaan qoramaa jiran argina jechuudha. Kana ilaalaa otoo waaqayyo beekumsa nu kennee ayyaana isaa nuuf kennee jiru callisuu hin qabnu jenneetu toora kanaan dhufnee malee yeroo fi bakka yeroo keenyatti dabarsuu dhabnee miti waan ta'eef xiyyeeffannootti kennaan isin jedhaa. Barnoota kana bal'inaan akka barsiisuuf carraasaa obboleessa kiyyaa Abrishiif hin kennaara. Ani teeknikaalii waanuma tokko tokko qindeessuudhaaniin hordofaa jira bal'inaan isatu isiniif hira. Wantoonni amma Abrish kaas wantoota baay'ee murteessaadha iftoomina. Ispeeshaalii obboloonni shamarranii iftoomina sirriitti barbaadu. Nama hiriyaa isaanii ta'e yookaan nama jaallatan ta'e tokkorraa iftoomina hin qaban yoo ta'e adiif adii gurraachaaf gurraachatti jaalalleen isaanii ittiin himu yoo ta'e yeroo baay'ee gaaffii guddaatu sammuu isaanii keessattu maal yaade laataa maal gochuu yaade laataa jedhu. Sababni isaa yeroo baay'ee gaaffiin gaa'ilaa shamarraniif ni dhiyaata. Gaafa nama tokko jaallatanii nama sanaaf yaada isaanii kennanii kaadhimummaa isaanii irratti yeroo walii galan carraa tokkoffaa lammaffaa qaban gubaniituma nama sana ta'anii eegu jechuudha. Ani yeroo koo kennee carraa qabu hundumaa dabarsee isa eegan jira. Inni immoo ammam anuma qofaan murtaa'ee jira. Ammam anuma qofa jaallata. Nama biraa qabamoo hin qabu. Takkuma na wajjin haasa'ee, takkuma na wajjin kolfee fedhii isaa guuttatee booddee narraa deemuudhaaf immoo dhugumaan na jaallatee gaa'ilaafidha kan inni qophaa'aa jiru jedhanii yeroo baay'een shakku jechuudha. Kanaaf hiriyaan keessan shamarreen tokko akka isin hin shakkineef ifatti ittiin haasa'uu sagantaa keessan, kaayyoo keessan, karoora keessan hunda ifa gootanii dubbachuu akka obboleessi keenya Abrish dubbate jechuudha. Jalqaba hanga xumuraatti. Kun immoo fakkeessaadhaan otoo hin taane dhugaa irratti kan hundaa'e. Akka ijoollee waaqayyootti fakkeessummaan nurraa hin eegamu. Somnee nama tokko hin gowwoomsina. Yeroo nama tokko torbee tokko ji'a tokko miti guyyaa tokko akka malee ittiin gubna taanan waaqayyo gooftaan maccaa nu gaafata. Ilaa otoo hin beekin kaadhimummaan deemanii gargar ba'uu fi itti yaadanii namatti fayyadamanii yeroo namaa gubanii keessoon ofii otoo beeku gaafa waan barbaadan sana argatan namarraa deemuun cubbuu guddaadha. Waaqayyo nama gaafata jechuudha. Obboloonni baay'een akkasittidha kan isaan miidhaman yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf obboloota keessanii ifataa sagantaan keessan jalqabaa hanga xumuraatti maaliif akka ishii jaallatti maaliif akka isa jaallatti maaliif akka wal jaallattan maal wal ilaaltanii akka wal jaallattan yeroo wal jaallattan immoo qaama jabina keessan qaama dadhabina keessan ifaan ifatti walitti hima.
rakkoon qaamarra jira yoo ta'e, harka keessi dhukkuba yoo ta'e, luka keessi dhukkuba yoo ta'e, ija keessi dhukkuba yoo ta'e, gurra keessi dhukkuba yoo ta'e, ifaan ifatti rakkoo akkanaan qaba jedha walitti himaa yeroo darbe akkuma kaasne jechuudha. Kanarra kan darbe sadarkaa barnoota keessanii ifaan ifatti walitti himaa. Namni gara haadha isaatti baratee fixe hin jiru. Namni hundumtuu adeemsaan barata. Barumsi immoo umuriidhaan hin daangeffamu. Haa ta'u malee sadarkaa kanarra hin jira jedhaati walitti himaa. Fedhii qabda walitti himaa. Ilmoo meeqa akka argachuu barbaadda walitti himaa. Kana qofa otoo hin taane erga wal fuutanii jireenya akkamii jiraachuullee akka barbaaddan, jireenya akkamii akka jiraachuu barbaaddan walitti himaa. Kanarra darbee otoo gara sanatti dhufin iyyuu yeroon gaa'ela keessanii yeroo akkamii akka ta'e sana gochuudhaan maaltu akkasuma barbaachisu. Wanti irratti walii galtanii waliin dudubbattan keessaa wanti jijjiirame tokko yoo jiraate uncertainty yookaan wanti dinqataa yoo si mudate immoo tokkoon humti keessa waan dubbattan sana fedhii keessanii diiguu otoo hin taane maal gochuutu sirra jiraata. Reason out gootanii deebistanii wal amansiisuu danda'uutu sirra jiraata. Akkas yaadnee turre akkasitti karoorsinee turre garuu kanatu nu mudate akkam goonu jechuudha malee walii galtanii waliin haasoftanii murteessanii sababa tokkoo fi rakkoon tokko isa mudate yookaan haalli tokko hin mijanneef namumti tokko qobaadhuma isaa yoo kan diigee yookaan kutee walitti dhufeenya sana kutee yookaan sagantaa baafatan ajandaa sana diigee kan ba'u yoo ta'e rakkoo guddaa jechuudha. Akkuma kaleessa waan akkasii waliin goonettanii mari'attan gaafa waan tokko si mudatee sagantaa keessan jijjiiruu barbaaddan kanatu na mudate otoo akkana godhe otoo akkas goone jettanii waliin haasoftanii ajandaa keessan jijjiiruu qabdu malee akka feeteen hin barbaachisu jechuudha. Maaltu na dhibeen hin barbaachisu jechuudha. Alaqaa walirratti ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Wanti hundumtuu iftoominaan jalqabee iftoominaan dhumu. Wanti hundumtuu jaalalaan jalqabee jaalalaan xumuramu. Speeshaali yeroo baay'ee jaalalaan jalqabaniitu jibbaan gargar ba'u namoonni baay'een. Jaalalaan baay'ee nama waaqayyootati, nama dibataatati, nama gaariidhati, nama jaalalaati jedhaniitu walitti dhufu wajjin kolfanii, wajjin taphatanii, wal gorsanii, wal barsiisanii muuxannoo baay'ee erga walii qoodaniin booda isa jaalalaan jalqaban isaa deebisanii jibbaan xumuru jechuudha. Kun cubbuu guddaa, kun dogoggora guddaadha jechuudha. Ammamillee wanti isiniif hin liqinfamne yoo jiraate waan jaalalaan jalqabdan nama jaallattanii jalqabdan tokko gaddisiiftanii boochiftanii miitanii amilee cabsitanii ikonoomikaalii miitanii irraa addan bahina. Yoo gargar ba'uun baay'ee murteessaa fi dirqama ta'ellee isa jaalalaan jalqabdan jaalalaan xumuruutu isin irra jiraata waan jedhuun kaasachuudha. Ergaa dhimma kana kaasne tarii dhimmoota kana wajjin wal qabatu yeroo gara biraas dhufnee deebinee kaasuu dandeenya barnoota keenya taanu keessatti qabxii Abrish kaasee tooppikii keenya irratti kan nuti kaafne dhimma Virginity yookaan durbummaa wajjin wal qabatu irratti itti fufnee qabxii tokko kakaafnee dudubbanna. Qabxiin kun baay'ee murteessaadha. Tarii kanarratti yeroo baay'ee namoonni iftoominaan dubbatan. Baay'isoo iftoominaan kan walitti dubbachuu qabnu keessa yookaan warri wal jaallate namni wal qaadhimmate iftoominaan kan walirratti waliin haasa'u waliin mari'achuu qabu keessaa tokko dhimma durbummaa kanarratti jechuudha. Baay'isoo dhimmi durbummaa gaa'elaa keessatti baay'ee dhimma murteessaa sababni isaa sababa durbummaa wajjin wal qabsiisee namni gaa'ela dhaabbachuu hin dandeenye. Durba qulqulluun eega jedhee umurii isaa gaa'ela otoo hin dhaabbatiin kan fixe danuutu jira. Kanas hin gaafata akkuma carraa sanas hin gaafata sanas hin gaafata yeroo gaafatu fuulumaa fuulatti ati durbummaa qabdaa jedheetu gaafata. Otuma durbummaa qabaatan illee haaranii inni kun nan jaallanne durbummaa koo barbaadaniitu otuma qabanu hin qabu jedhaniitu raadi. Kaan isaanii immoo keeziin isaan mudatee kan isa namichi sun barbaadu kan hin qabnetu jiru. Keeziiwwan garaagaraatiin ajandaa guddaa durbummaa godhatee namni gaa'ela otoo hin dhaabbatin umurii isaa gube danuu beekna jechuudha. Kana qofa miti sababa durbummaatiin gaa'elli diigame danuutu jechuudha. Baay'een isaanii durbummaan qaba jedhanii walitti sobanii walitti dubbatanii ka'anii gaafa galan kun gaafa dhabamu waan barbaade gaafa dhabu inni hin baasa jechuudha. Kun dogoggora guddaadha jechuudha gaa'ela. Dogoggora uumamuu hin qabne rakkoo gaa'ela keessatti uumamuu hin qabnedha. Baay'een isaanii immoo durbummaan homaa miti. Wanti guddaan jaalalaa, wanti guddaan tokkummaadha jedhanii jireenya isaanii gadhiisitti jiraatanii gaafa gara gaa'elaatti dhufamu abbaa warraa ishee gaafa barbaadu sana biraa dhabu yoodhuma baasuudhaallee hin barbaanne iyyuu shakkaatu jiraata jechuudha yeroo dheeraadhaaf. Kanaaf dhimmoonni durbummaa wajjin wal qabatan yeroo baay'ee rakkoo guddaa gaa'ela keessatti ni uumu waan ta'eef kanarratti barumsa ga'aa fi barumsa qulqulluu qabaachuu qabdu waan jedhuuf kana kaafne jechuudha. Naa gara barnoota keenyatti isin dabarsaa Abrish kanaan dura miidiyaalee hawaasaa irrattis barreeffamaan gadhiisatu ture waan qindeessee of harkaa qaba waan ta'eef mee garuma keettan deebi'aa dhimma kanarratti bal'inaan haa dubbannu Abrish. Baay'ee bareedaadha. Paaster guddaa si galateeffadha.
warri dhaggeeffachaa jirtanis odeeffannoon kun waan hundumaan nuun gahaadha, waan hundumaa beeknaa isa jennu doon taane waanuma beeknurraa waanuma hubannaa qabnu tokkorraa isinii qoodnaa jenneetu waa'een dubrummaa yookaan immoo virginity wajjin wal qabatee jiru ogummaa fayyaa wajjin moor wal qabata waan ta'eef nuun akka ogeessa fayyaatti baay'ee deeply keessa gallee dubbachuu baanne odeeffannoo qabnurraa isinii qooduu barbaannaa jechuun barbaada. Waa'ee dubrummaa gaafa kaafnu iftoominaan mari'achuu wantooti barbaachisan keessaa tokko dubrummaadha jennee kaafnerraa jalqaba waa'ee virginity gaafa kaafnu hiika isaa irratti walii gallee baay'ee natti tola. Namoonni baay'een kitaaba ani barreesse hundee gaa'elaa irratti yaada isaa kaaseera. Kutaa sana kitaaba sana irratti maal kan jedhudha? Dubrummaa kan jedhu jechi afaan Oromootiin itti fayyadamnu kan inni fayyadu warra dubaraaf qofadha. Warra dubaraaf qofadha. Virginity inni jedhu garuu dubara duwwaaf miti. Dubara duwwaaf miti. Hiiki isaa inni Ingiliffaa virginity jedhu dhiira dubara hin beekne dubara dhiira hin beekne jechaadha. Dhiirris yeroo jalqabaadhaaf dubara bira gaafa ga'u virgin jedhama. Yookaan immoo utuu bira hin ga'iin virgin jedhama. Gaafa yeroo jalqabaaf gaa'ela keessa galee walqunnamtii saalaa raawwatu disvirgin ta'eera jedhama. Yookaan virginity isaa dhabeera jedhama yeroo jalqabaaf inni dhiiraas jechuudha. Isheen shamarraniis yeroo jalqabaa walqunnamtii saalaa gaafa raawwattu disvirgin taateetti yookaan immoo virginity ishee dubrummaa ishee dhabdeetti jedhama. Dhiira jechoota biyya keenyaatti garuu dubrummaan ni jedhu dhiira hin laallatu. Dubaruma duwwaa laallatu. Dubaruma duwwaa laallatu. Kun immoo hiika dogoggoraati. Yeroo baay'ee dhiironni dubrummaa qabdii jedhee gaafata malee yookaan immoo afaan Ingiliffaa isaatuun fayyadamee baay'ee gaariidha. Virginity qabdii jedhee gaafata malee ani virginiidhaayi jedhee of hin gaafatu. Ani gaa'ela duraa walqunnamtii saalaa hin raawwanne ani virginiidha. Itu waan tokko iyyuu hin beekinanii gaa'elaaf ga'e jedhee ofiisa of amanaa. Al takka takka wanta akka sirratti ta'u hin barbaanne namarratti gochuun sirraan eegamu. Ofii kee virginity kee tuun eeggatiin shamarreen virginity ishee akka eeggattu irraa dirqisiisuu qabda. Inni jalqabu inni dursu ofii kee virgin taatee argamudha. Ofii kee virgin taatee gaafa argamtu shamarree sanas virginity akka isheen qabaattu gaafachuun waan tokkodha. Yeroo baay'ee egaa haaluma biyya keenya wajjin wal qabatee akkuma kaafnetti dhiironni kan isaan gaafatan virginity dubaraati malee ani virginiidha jedhanii of hin gaafatan waan ta'eef rakkoo gurguddaa biyya keenya keessatti nu mudatee fi sababa ta'eera jechaadha. Egaa virginity gosa garagaraatti qoodanii ilaaluu beektonni dhimma kanarratti qoratanii virginity yeroo jennu qaama shamarranii karaa keessaa gogaa haphii haguugee jiru haayiman jedhamu jechaadha. Gogaa haphii haguugee jiru maqaansa haayiman jedhama. Egaa haayiman inni jedhamu kuni hidda dhiigaa qaqalloo ta'een kan guutamedha. Yeroo wanti kun yeroo jalqabaaf walqunnamtii saalaa raawwatan hiddi qaqalloon kun cicciteetu dhiigni mul'ata jechaadha. Sababa kanaaf virginity gosa meeqatu jira jedhuuf virginity gosa garagaraatu jira. Ijoolleen gaaffii garagaraa na gaafatan jiru. Egaa ani gosa afuridha kan jiru baay'een kan irratti walii galanii. Inni jalqabaa virginity inni jalqabaa namoota addunyaarra jiran keessaa parsantii 3 hamma parsantii 5tti namoota ta'antu virginity kana qaba jechuun baay'ee namoota muraasadha jechaadha. Inni kun gosi virginity kana uumamumaan isa haayiman jenne kana kan hin qabne jechaadha. Uumamumaan virginity kan hin qabne jechaadha. Akkuma namni ija dhabee uumamumaan dhalatu, harka dhabee dhalatu, virginity malee namoota dhalatanii jechaadha. Namoonni kun yeroo jalqabaatiif walqunnamtii saalaa gaafa raawwatan miirri dhukkubbii itti dhaga'amu. Yeroo jalqabaaf walqunnamtii saalaa gaafa raawwatan dhiigni dhangala'u yookaan dhiigni mul'atu hin jiru jechaadha yeroo kana.
by the way barumsa kana iddoo tokkotti tuun barsiisuuti abbaa manaa fi haati manaa waggaa 15 ol wajjin jiraatan barumsa kana ta'anii baratu turaniinna eddan barsiisee fixee booda gaddaa gara koo dhufe. Haati manaan koo waggaa 15 guutuu ana ala nama biraa akka isheen hin beekne kakattee waa meeqa jettee natti himteetti. Ani garuu gaafa wal quunnamtii isaa raawwanne yeroo jalqabaaf raawwanne dhiiga waan ani hin arginee fi ati naaf amanamtuu miti Virginity kee nama biraaf laatte jedheenanii jala muree taa'e. Eddan barumsa kana baradhee garuu yeroo jalqabaafanii haadha manaa koo amanee Waaqayyo sina eebbisu jedhee barumsa kana gaafa baratu. Kanaaf gabaabumatti uumamumaan namoonni kun maanii fi akkamittiin jennee gaafachuu qabnu. Kun Waaqayyootu godha waan ta'eef namni gaafa ija dhabee dhalatu maaliif hin jedhamu? Gaafa miila dhabee dhalatu maaliif hin jedhamu? Waan Waaqayyo godhe isatu beeka waan ta'eef. Garuu namoonni tokko namoonni jireenya badii jiraatanii jireenya gadhiisii jiraatanii ka'anii ani uumamumaan Virginitiin qabu seedhu keessa of galchan kana sababii godhatan jiraachuun malu. Egaa kanas beekuun gaariidha. Of eeggachuunis gaariidha. Anni nuun realitii isaati dhugaama isaa dubbachuun yoo nuuf malee garuu namoonni parsantii 3-5 ta'an uumamumaan warra Virginitiin qabnedha. Inni lammaffaan namoota parsantiidhaan yoo keenye namoota parsantii 25 ta'anidha. Isa jalqabaarra baay'eetu warri kuni haayimaniin isaanii yookaan immoo gogaan haphii qaama keessaa haguugee jiru nuun jenne haphii kan ta'edha. Garmalee haphii kan ta'edha. Kanarraa kan ka'e salphaatti disvirgin ta'uu danda'u. Dubrummaan kun salphaatti baduu danda'a. Amma waa'ee shamarran waa'ee dubaraati kan nuun odeessaa jiru waan ta'eef salphaatti durbummaa baduu danda'udha. Qaqqabannaa hin barbaachifneen akkaataan taaneen uffannaan taaneen Virginity baduu danda'udha. Kanaafi Virginity kanaafi of eeggannaa barbaachisaa jechaadha. Shamarranii akkaataan taaneen qaqqabannaan taane barbaachisaa miti jechaadha. Virginity nama gosa lammaffaa qaban kanaaf baay'ee haayimanii isaa haphii ta'urraa kan ka'e salphaatti Virginity baduu danda'udha. Isa jedhudha. Namoonni gosa Virginity kanaa qaban yeroo jalqabaadhaaf wal quunnamtii saalaa gaafa raawwatan dhukkubbiin hagas mara ittiin dhaga'amu dhiigni dhangala'uus baay'ee muraasadha. Dhiigni dhangala'u xiqqaadha jechuudha. Abrish walakkaatti fixaa deemuudhaa fi amma egaa gosa Virginity fi akkasumas of eeggannoo barbaachisaa ta'e wal faana kaasaatu kanatti jirtu jechuudha. Ispeeshaalii gosa haphii isa ta'e kanarraa wanti godhamuu qabu qaqqabannaarraa of qusachuu waan jedhu kaasteetta. Mee asirratti ibsa bal'aa kenni. Fakkeenyaaf yeroo tokko obboloonni keenya shamarranii noormaaliidha jedhanii wanti isaan godhan. Ispeeshaalii kaan isaanii otoo hin beekin jiruuf jireenyuma isaanii noormaalii ta'e keessatti rakkoo kanaaf of saaxilu. Kaan isaanii immoo ispeeshaalii warri gooftaa hin beekne shaakala mataa isaaniitiin rakkoolee gurguddaadhaan shaakala keessa galanii of saaxilu jechuudha. Baay'ee kanaan dura gaaffii ati barreeffama ati barreessirraa gaaffiin gaafa Obdii miidiyaa irratti sheer godhu obboloonni gaaffii kan nu gaafatanii ibsa kenneera jechuudha. Tuttuqaan kun yookaan tuttuqaan barbaachifne wantoonni jedhaman maal fa'isimee kanarratti wanti itti dabalatu. Kuni beekamaadha. Diippilii nuuni keessa gallee baay'ee isaa haasa'uun yoo nu barbaachisu baateyyuu shamarranii tuttuqaan taaneen qaama isaanii tuttuquu danda'u. Kanaaf Virginity kun immoo haayimanii isaa garmalee haphii ta'uu isaarraa kan ka'e salphaamatti disvirgin ta'uu danda'u. Uffanni fakkeenyaaf an akka jiinsiin qaama isaanii keessa galee uffatan warriguu hin barbaachifne irraa kan ka'e rakkoon kun uumamuu danda'a. Namoonni immoo saayikilii oofan koorichaasaa garmalee qara ta'e ammas akkaataan taaneen achirratti ta'anii gaafa isaan dhiidan salphaatti Virginity baduu danda'udha waan ta'eef kanarratti baay'ee diippilii akka ogeessa fayyaatti kanadhaa sanadhaa innee baay'ee keessa galuu baanneyyuu qaqqabannaa amantaanirraa baduu kan danda'u
uffannaa hin malleerraa baduu kan danda'u akka ta'e baruun gaariidha. Namoonni virginity akkasii qaban miira dhukkubbiin qaban yeroo jalqabaaf wal quunnamtii saalaa gaafa raawwatan dhangala'oo dhiigaa danuu hin qabu. Kanaafi kana akka beekan hin barbaada. Yoo yaada itti dabaltu qabaatte immoo itti dabaluu dandeessa Pastor. Yaada ibsiteef kan biraas yoo qabaatte ani garuu hamma kana yoo ibse gaarii. Wantootuma atammaa kaaste kana keessumaayyuu ispoortii daangaalee hin qabne warreen akka kana baay'ee dura keezii isaanii kana baruu danda'utu irra jiraata. Keezii isaanii baruudhaaf egaa biyyoota qarooman keessatti namni gartuu liiga isaatii akkasumas dhimmoottan kanneen kanaa wajjin wal qabatu waan beekaniif of eeggannoo barbaachisaa ta'e hin godhu. Ispeeshaal diiteel dhimma ofii isaanii beekuudhaaf namoonni sosocho'an jechuudha. Obboleettiin gaaffii qaba jettee gaaffii kee nuu barreessi jechuudha. Gaaffiin qaba nuun jettee gaaffii kee nuu barreessi rakkoon qabu gaaffii nuu barreessite nuti asirraa fuunetu keenya jechuudha obboleettii keenya Almaas. Kanaaf amma rakkoon isaa namoonni maaliin beekusa? Maaliin beekudha? Gosa virginity isaanii maaliin beekudha isa jedhudha. Haa ta'u malee beekanis beekuu baatanis keeziin kun isaan mudachuu akka danda'u yaada keessa galfachuudhaaf sochiilee daangaan alaa, tuttuqqii daangaan alaa kanneen ati kaastee fi meebii asirratti miidiyaa hawaasaa irratti namoota gosa baay'eetu jira waan ta'eef namni poozitiivili nu hubanne illee jiraachuu danda'u ganaaf irratti iyyuu dheedhii kan ta'an kan immoo gooftaallee hin beekne ditteel waan baay'ee kaasuun nutti ulfaataa garuu jeneraali akkuma amma jettee wantoota kanaa wajjin wal qabatan irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Itti fufi gaaffii yoo dhufe siin qabadhee dhufa. Dubrummaan hojiidhaan baduu danda'a kan jedhus gaaffii wayii waan dhiyaate natti fakkaata. Gabaabumatti namni gosa dubrummaa keessaa yeroo barsiisu yeroo tokko ani afransaa hin qabaay jettee kan na gaafatte jirti. No, namni gosa dubrummaa afran kana keessaa tokkuma qabaata. Tokkuma qabaata kana shakkuun nama hin barbaachisu. Gama hundumaanii of eeggannaa nama tokko barbaachisu of eeggachuun barbaachisaadha isa jedhu dubbachuun barbaada. Inni sadaffaani virginitiin gosa sadaffaa kun more than half walakkaa olidha. Harka caaluudha jechaadha. Gara parsantii 60 ta'u. Inni jalqabaa parsantii 3-5 tenneerraa, inni lammaffaa parsantii 25 tenneerraa, inni kun parsantii 60. Inni kuni haymaniin isaa yookaan immoo gogaa haphiislee inni kaafne isa gosa lammaffaarraa furdaa kan ta'edha. Moor fooyyaadha jechaadha. Inni kun of eeggannaa dhabuutiin virginity baduu danda'u miti. Of eeggannaa dhabuutiin virginity baduu danda'u miti. Kana jechuun virginitiin kun kan inni baduu danda'u wal quunnamtii saalaa yoo raawwatan qofadha. Uffannaan taane uffachuudhaan isa silaa saayikiliidhaan yookaan qaqqabannaa akka hin taaneen sanuun jenne kanaanii virginity baduu danda'u miti. Virginitiin kun kan inni baduu danda'u wal quunnamtii saalaa yoo raawwatan qofa baduu danda'a. Namoonni gosa virginity isa sadaffaa qaban kanaa wal quunnamtii saalaa yeroo raawwatan miira dhukkubbii qaba. Sababiin isaa haymaniin isaa akka sanaa waan hin taanee fi furdinas qaba waan ta'eef isa lammaffaarraa waan fooyya'uuf miira dhukkubbiitti dhaga'ama. Qaama isaaniitu cita waan ta'eef qaamni isaanii citu kun miira dhukkubbii akka itti dhaga'amu hin godha. Kana duwwaa miti dhangala'uu dhiigaatu mul'ata. Dhiigi mul'atu jira. Dhiigi dhangala'us jira waan ta'eef virginitiin gosa sadaffaa kun miira dhukkubbii qaba. Dhiigni mul'atu jira. Wal quunnamtii saalaa qofaan baduu danda'a. Virginitiin gosa kana. Wal quunnamtii saalaan ala baduu akka hin dandeenye baruun gaariidha. Inni afuraffaa etuun kaasee gaariidha. Virginitiin gosa afuraffaa sirriitti na dhaggeeffadha. Inni kun parsantii 5 haga 10 ta'u. Yoo parsantiidhaan keenye guutummaa addunyaa kana namoota jiraatan irraa parsantii 5 haga parsantii 10 kan gahaanidha. Inni kun haymaniin isaanii baay'ee furdaa kan ta'edha.
baay'ee furdaa kan ta'edha. Yeroo baay'ee gosa virginity akkasii dubrummaa akkasii fudhachuu dhiirotaaf baay'ee ulfaataadha. Kana baruu yoo barbaaddan mandara isin keessa jiraattan keessa biyya isin jiraattan keessa namoonni erga wal fuudhanii booda jechi dubbatamu jira, haasaan dubbatamu jira. Innis maalidha? Abaluun haadha manaa fuudhee dubrummaa fudhachuu dadhabee jedhamu. Jechi dubrummaa fudhachuu dadhabee jedhamu kun ijoollee dubrummaa gosa isa afuraffaa kanaa qabanidha. Maaliif dhiironni wal quunnamtii saalaatiin disvirgin gochuun hin ulfaatu. Isaaniif hin danda'amu. Biyyoota guddatan keessatti namoonni virginity akkasii qaban edda qoratamanii ilaalamanii booda hospitaalaanii virginitiin kun remove akka ta'u godhama. Maaliif miidhaan inni dubrummaa kana fudhachuudhaaf jecha miidhama guddaa ishee shamarraniirraan gahaa waan ta'eef akkaataa biyya keenya ilaaluun gaariidha. Yoo inni dubrummaa fudhachuu dadhabee jedhamee namni qophaa'u jira. Aadaa isa durii isinii kaasa. Aadaa isa durii yoo inni dadhabee abaluun dubrummaa ishee fudhachuu hin danda'a jedhanii nama kan itti dabarsan jiru. Achi booda mucayyoo sana garmalee miidhamti kun kan inni dhufee fi dadhabbii namicha sana virginity fudhachuu waan dadhabeef otoo hin taane gosa virginity inni afuraffaan kun virginity dhiiraanii remove ta'uu danda'u yookaan immoo quunnamtii saalaatiin baduu danda'u waan hin taaneef ulfaataa waan ta'eef egaa akkuma sila isinii kaasee hospitaalattidha medical treatment kan isaan argatan yookaan immoo ogeessi fayyaa gosa virginity kanaa ogeessuma fayyaatu irraa remove godhaa sana booda salphaamatti abbaan manaa fi haati manaa warri wal fuudhan suni wal quunnamtii saalaa raawwachuu hin danda'u jecha kana wallaaluudha akka isheenii tokkoffaa inni saayikooloojikaalii durbummaa fudhachuu dadhabeedhamee hawaasa keessatti akka tuffatamu godha. Inni immoo durbummaa kana nan fudhadhaadhee miidhaa guddaa ishee irratti geessisa. Qaamni ishee miidhama sana booda nama sana wajjin jiraachuun jireenyi ishee sana booda gaa'elli ishee sana booda painful ta'a jechuudha. Baay'ee dhukkubbiidhaan kan guutame ta'a. Kanaaf miira dhukkubbii cimaa qaba. Dhangala'oo dhiigaa cimaa qaba. Foon cituutu jira waan ta'eef gosi virginity afuraffaa baay'ee hamaa fi dhukkubbii kan of keessaa qabudha. Kun egaa uumamumaan waan jirudha waan ta'eef dhugaa kana baruun gaariidha. Shamarran keenyaaf akka nuun of eeggannuuf illee nu gargaara. Kanaaf kana baruun warra hordofaa jirtaniif baay'ee isin fayyada jedheetanii kaasaa paaster gaaffii walakkaatti konnekshinii na baasee ture maal akka dubbatte illee sirriitti quba hin qabu. Gaaffiin tokko ka'ee ture durbummaan hojiidhaan baduu hin danda'a. Gaaffiin jedhu ka'eetu ture. Asuma jalatti immoo komentiin tokko dhufeetu jira. Otoo durbummaan hojiidhaan kan badu ta'e ijoolleen biyya arabaa hundi isaanii waan jedhu wayii kaastee turte jechuudha. Wanti dubbatte jira achirratti tarii wanti dubbatte yoo jiraate dubbattee ta'a. Yoo wanti dubbanne jiraate immoo tariyaanis waan tokkotti dabaluu hin danda'a jechuudha. Walumaa galatti qabxiilee arfan qabatte kaastee tuqxeettaa walakkaatti addaan bahee waan hin tureef. Yaa irrasii deebi'eera yaaduman kaaseen irrasii deebi'ee parsantii dubrummaan inni afuraffaan parsantiidhaan yeroo taa'u 5-10 akka isaan ta'an haymaniinsaa warra kaanirra hundumaarra caalaa furdaa akka inni ta'ee fi dhiirri disvirgin gochuudhaaf yookaan durbummaa kana fudhachuudhaaf akka itti ulfaatu biyya keenya keessatti durbummaa kana gatii hin beekneef hubannaa isaa gatii hin qabnee fi abaluun durbummaa fudhachuu dadhabee jedhamee inni odeeffamu baay'een isaa namoota gosa durbummaa kanaa qabanidha. Dadhabina namicha sanarraa kan ka'e otoo hin taane shamarreen suni gosa durbummaa kanaa qabaachuu isheeti. Biyyoota guddatan keessatti namoonni gosa durbummaa akkasii qabanii hospitaalattidha kan isaanii yaalamanii yaalii kan isaan argatanii. Biyya keenya keessatti garuu nama kan biraatti dabarsuudhaan yookaan ofuma isaa miidhaa guddaa ittiin geessisuudhaan karaa aadaa karaa keenyaa miti miidhaa guddaa ittiin ga'anii yeroo isaan rakkatan argachuudhaa kan of keessatti qabatudha jechuun barbaada.
dhimma durbummaan hojiidhaan hin Yaa, badaa waan jedhu ka irratti inni deebilaattee ta'a. isan kaafnee yaa'u hojiin namni yeroo itti hojiirraa boqotee hin jiru biyya alabaas haa ta'u biyya keessas namni hojiin hojjetaa. Kanaaf virjinitiin dubrummaan hojiidhaan badaa jedhamee kan taa'e hin qabu. Sababa inni nuun kaafne qaqqabannaa hin taaneen seeduun inni jala muramuu qaba. Qaqqabannaa hin taaneen barbaachisu isa jedhu beekuudha. Kanumadha hojiidhaan hin badannee jala murree waan keenya qabu. Yeni hojiidhaan hin bada yoo jedhame hojiirraa of qusachuu, hojiirraa of qabu eeggachuudhaaf dhama'uutti akka hin dhufne waan kana kanaan duraanis dhagayeera. Ispoortii cimaa gochuudhaan utaalcha ispeeshaalii ispoortii utaalchaa akkasumas hojii guddaa hojii ulfaataa hojjechuudhaan hin bada wanti jedhamu jira. Inni kun parsantii isaa baay'ee xiqqoodha. Durbummaa hundatu ispoortii ciccimaa hojjechuudhaan bada osoo hin taane durbummaa hundatu hojii ciccimaa hojjechuudhaan bada osoo hin taane isa jalqaba irratti obboleessi keenya Abrish kaase haymanii haphiin sun kan keessa parsantii baay'ee keessa parsantii muraasni haymanii haphii kan qabu sun jira. Warreen haymanii haphii sana qabanii hojii normaal ta'e otoo hin taane hojii humnaa olii akkaataan hojii sanaayyuu baay'ee ulfaata. Namni hojii humnaa olii hojjetu kaleen isaatu miidhamuu danda'a. Namni hojii humnaa olii hojjetu miilli isaa harki isaayyuu qaamni isaa miidhamuu danda'a. Virjinitii qofaa miti jechuudha. Haa ta'u malee gara virjiniitiitti gaaf dhufnu ishee haphii sana kan qabu hojii humnaa olii hojii normaalii otoo hin taane hojii humnaa olii keessatti gaafa namni hirmaatu hammi miidhamuu isaa baay'ee bal'aa. Ispoortii daangaa hin qabne akka malee utaalchaa fi fiigicha dheeraa yookaan cimaadhaan warreen in keessa durbummaa hunda qaban otoo hin taane haymanii haphii sun qaban sanaaf saaxilamuu akka danda'amu yeroolee garaagaraatti ogeessonni garaagaraa ni dubbatu jechuudha. Kana yaadatti qabadhaa. Kanarraan kan darbee durbummaan hundumtuu hojiidhaan ni bada jedhamee yaaddoo keessa galuun baay'ee barbaachisaa miti. Baay'ee waan kana kan nuti irra deddeebinee dubbannuu fi karaan durbummaan ittiin baduu danda'u hedduutu jira. Karaa durbummaa ittiin baduu danda'u hedduutu jira. Kanneen amma isinii kaafnedha jechuudha. Namoonni keenya garuu kana baruu dhabuudhaanii nama jaallatan tokko nama ittiin walii galanii gara gaa'ilaatti waliin dhufan tokko isheen kaleessa afaanuma guuttee eeyyan ani dhiira biraa hin beeku jettee hiriyaa ishiitti waan himtee dhuftuuf gaafa wal fuudhanii dhiiga sana guyyaa gaa'ilaa guyyaa jalqabaa walqunnamtii saalaa waliin raawwatan dhiiga sana gaafa walirraa dhabanii ishiin na gowwoomsite jedhanii gara gadduu gara wal miidhuun gara gaa'ila hiikutti haalli ittiin deemamutu jira. Ifa gooniin sababni nuti barsiisaa jirruuf kanaaf nuyi barsiisota saayinsii miti garuu ogummaa saayinsii irraa arganne waan dubbisne waan baranne irraa walitti qabnee kan sitti himnu dhaloota keenya oolchuudhaaf jechuudha. Tokkoffaan jalqabumarraayyuu kan amantoonni keenya baruu qabanii namni durbummaa isaa eeggachuu qofaaf otoo hin taane namni qulqullummaa isaa eeggachuu kan inni qabuuf gaa'ilaan ala walqunnamtii saalaa raawwachuu dhiisuu kan inni qabuuf qulqullummaa Waaqayyo wangeelli Kiristoos Yesuus nu barsiisurraa kan ka'e. Namni hundumtuu qulqullummaan jiraachuu waan qabuuf akkasumas cubbuudhaan of xureessuu waan nurra hin jireef waan ulfina Waaqayyoo keessa hangasitti Abrish gaafii waan dubbisi achirra jiran koomentii jala jiran dubbisii booddee deebii laattafi jechuudha. Of eeggachuun keenya kan barbaachisu tokko isa kanaaf jechuudha. Lammaffaa irratti boru nama gaa'ila wajjin raawwannu jidduutti shakkiin akka hin uumamneef walamantaan guddaan nu jidduutti yookaan qaama wal fuudhu sana jidduutti akka uumamuuf virjiniitiin jiraachuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan immoo gaa'illi virjiniitii irratti hundaa'u otoo hin taane gaa'illi jaalalaa fi waliigaltee qaamota lamman sanaa fi yaada Waaqayyoo irratti akka hundaa'u baruun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee namni akka hafuura dhiiga sanaatiin lakkafameetti gaa'illi sanaan ala hin jiru. Gaa'illi sanaan ala gaa'ila hin ta'u jedhanii namoonni amanan jiru jechuudha. Gaa'illi sanaan ala akka gaa'ila ta'uu hin dandeenyetti. Bakka shamarreen tokko durbummaa hin qabdu yoo taate heerumuu hin dandeessu. Innis fuudhuu hin danda'u. Yookaan immoo gaa'illi durbummaadhaan keessa hin jirre gaa'ila ta'ee dhaabbachuu hin qabu. Miira jedhuun kaleessa wal jaallatanii
waliif amanamanii waadaa waliif galanii kaayyoo isaanii karoora isaanii sagantaa isaanii walitti himanii haa ta'u malee keezii ishiin hin beeknen tarii immoo rakkoo addaa ishee mudateen gaafa durbummaan kun dhabamu gaa'ila gara hiikutti deemama jechuudha. Kanaaf gaa'illi kan inni irratti hundaa'u durbummaa irratti otoo hin taane dubbii waaqayyoo irratti jaalala irratti waliigaltee qaamota sana lammanii. Kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Kana yeroo jennee deebinu immoo gaa'ila keessatti virginitiin yookaan durbummaan jiraachuu hin qabu kan jedhu hin qabnu baay'ee murteessaadha. Gaa'ilaaf ulfina kan kennu keessaa tokko isa kanaadha jechuudha. Dhiirri tokko shamarree tokko otoo hin beekin gara gaa'ilaatti dhufu shamarreen tokko dhiira gara biraa otoo hin beekin lamman jara har'a akkuma jedhame dhiirri kan dubaraa gaafata malee kan ofii isaatii miti. Kan inni gaafatu jechuudha. Ofii akka barbaade ta'a ishiin durbummaa qabdii jedha. Kun cubbuudhaas dogoggoras jechuudha. Ofii isaatiyyis gaa'ilaan dura qaama ta'e tokko wajjin walitti dhufeenya uummachuu hin qabu durbummaan isaa kanaan beekama. Dubara wajjin ciisuu dhabuu isaatii shamarreen tokko sana qulqullummaadhaan walitti dhufuun isaanii waan baay'eedhaaf gargaara. Akkuma jalqaba jedhe shakkii hambisuudhaaf yaaddoo hambisuudhaaf kana qofa osoo hin taane fayyaa waliitiif sababoota baay'eedhaaf jechuudha. Haa ta'u malee keeziiwwan garaagaraatiin durbummaan kun baduu waan danda'uu fi kaleessa naanaasofteetti anniidhaan beekunaan jetteetti har'a immoo kunoo hin jiru dhiigni kun jedhee gara hiikutti dhufuun barbaachisaa miti. Gara gaa'ila diigutti dhufuun barbaachisaa miti. Sababni isaa keeziin ittiin baduu danda'u hedduutu jira waan ta'eef kana dhiironni qabachuun barbaachisaadha. Lammaffaa irratti immoo erga gara gaa'ilaatti galame sun sababa godhamee gaa'illi diigamuu hin qabu. Macaafni qulqulluu sababa shamarreen tokko durbummaa hin qabneef hiikuu hin dandeessa jedhee eeyyama eenyuuf iyyuu hin kennine jechuudha. Har'a garuu gaa'illi amantootaa baay'een karaa kanaan hiikamaa jira waan ta'eef sirrii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Gahuma kanaan karaa obboloota shamarraniitiinis wanti kaa'uu barbaadu karaa ittiin durbummaan baduu danda'u danuutu jira isa jedhu sababa godhachuudhaan yookaan immoo gaa'ila keessa kan barbaachisu jaalala yookaan waliigalteedha. Durbummaan baay'ee murteessaa miti jechuudhaan durbummaa ofiitti xiyyeeffannoo kennuu dhabuun of salphisuudha. Rakkoodhaaf of saaxiluu. Ni beekna yeroo baay'ee shamarran humna dhiiraa hin qaban waan ta'eef ganaa daa'imummaa isaaniitti otoo of hin danda'in dhiiraan gudeedamuun dhiibbaan baay'een isaan irra ga'a jechuudha. Dhiibbaa baay'eetu isaan irra ga'a jechuudha. Karaan durbummaa ittiin dhaban keessaa karaa baay'ee jiran keessaa tokko humnaan gudeedamuun kun jira jechuudha. Gowwoomsaa garaagaraatiin obboleessa obboleettii nama fuudhatee nama tokkotti maxxananii sababa kadhataatiin sababoota garaagaraatiin walitti siqanii otoo hin beekin rakkoo kana keessa galuun jira. Qabxiileen arfan akka uumamaan dhabuun jira. Otoo hin beekin hojiilee ulfaataan tuttuqqaadhaan baduun jira. Kunneen kun sababoota danuutu jira jechuudha. Amma barnoota kana yeroo isin barsiisnu warri dhiiraa akka sagantaa cimaa wayii akka dhimma cimaa wayii gochuudhaan gaa'ila irraa of ittisuu otoo hin taane ifaan ifatti waliin haasa'uu jireenya walii qorachuu mudannoo qabdaa maaltu si mudate wanti nama mudate yoo jiraate ana kana na mudateera yeroo daa'immaa kootti yookaan ergan of beekee yookaan otoo hin beekin kun na mudateera jettee shamarreen ifaan ifatti walitti himu. Erga ifaan ifatti walitti himanii yoo wal amanan yaada sanarratti walii galanii gara gaa'ilaatti deemudha. Jira yoo ta'e immoo dhugaadhumaan jira jedhanii walitti himu. Jira jedhanii walitti himanii immoo gara gaa'ilaatti yommuu galanitti keeziin kun yoo uumamee argame kallattiiwwan kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababa kanaatiin durbummaan baduu akka danda'u hubachuudhaan gaa'ila ofii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Shamarranis keeziiwwan kana sababa godhachuudhaan dhiira gowwoomsanii yookaan ofii iddoo hin taanetti dabarsanii of kennuudhaan cubbuu hojjechuun waaqayyoon gaddisiisuun gaa'ila ofii boruu burjaajessuunis baay'ee barbaachisaa miti waan jedhu dabalee kaasuun barbaada. Eebbifama Abrish gaaffiiwwan ka'ee yoo jiraate gaaffii sana nuuf deebistee sagantaa keenyarraa gara goolabuutti dhufu. Baay'ee gaariidha. Gaaffii afuran tokkoon qabadhanii inni jalqabaa buleettii dhanatti fakkaatti isa tokkoffaa irratti of eeggannaa gochuun nu barbaachisa. Sababiin isaa cubbuu fi nama saaxiluu danda'a yookaan immoo namoonni virginitiin qaban jedhamee cubbuu hojjechuudhaaf balbala banuu danda'a kan jedhudha. Egaa virginitiin amanamummaadha. Sila kaafneerraa amanamummaa nuti garaa keessatti ofiif qabnudha malee wal gowwoomsuu miti. Egaa wanna feek ta'een ikkoo wanti baay'een hojjetamaa jira. Artifishaaliin wantooti garaagaraa hojjetamaa jira. Kun ikkoo namni artifishaalii wantoota garaagaraa
namoonni akka fakkeenyaatti kaasan jiru. Artificialiidhaanii dhiiga mul'isanii ani virginity qabaa jechuun sammuu keetiif virginity qabaachuu kee mul'isu waan ta'eef nama goomsuu dandeessaa. Nama dhiiga arguu barbaadu sanaa fi goomsuu dandeessaa. Garuu sammuu kee goomsitu, keessa kee goomsitu, keessi kee sobaa jirta. Nama kana goomsaa jirta siin jira. Kanaaf inni guddaan ani asirratti dubbachuu barbaadu amanamummaa wajjin wanta wal qabatedha waan ta'eef isa kana jala murtanii beekuun gaariidha. Uumamumaan namni ija hin qabne jira yoo jedhame kun namoota warra kaanii fi rakkoo uumuu danda'a jedhanii kaasuun hin danda'amu. Maaliif uumamumaan jira. Namni uumamumaan parsantii 5 dha baay'ee miti reer keessiidha. Namoonni kun jiru ennaan jiruudha. Namni harka hin qabne jiraannaan, namni miila hin qabne jiraannaan, namni qaamni isaa hir'ate jiraannaan, namni virginity hin qabne hin jiru jedhanii amanuun dogoggoradha. Kun saayinsiidhaanis waan bira gahamedha waan ta'eef waan haaraa miti. Inni kan biraan virginity umuriidhaan hin daanga'u kan jedhudha. Mammaaksa Oromoo tokko na yaadachiise. Osoo hin badiin hagam turuu danda'a, umriin hin daangessaa akka jedhu kaaseera. Buleessa ta'uu buleettii ta'uu hin beeku. Umriin wanta daangessu qabu. Mammaaksa Oromoo keessaan nan yaadadhe waan kaanii hin badu jettee jaartiin dubrummaatti haftee kan jedhamu jira. Jechuun jaartiin dubrummaatti haftee jechuun hamma umurii isaanii guutummaatti dubrummaa isaaniitiin jiru jechuudha. Amanamummaadhaan jiru isa jedhamudha. Amma gosa sakam seerutu hin taane ituu dhiira tokko wajjin waliin argin umurii isaanii guutu virgin ta'anii jiraatanii jechuudha. Kanaaf kun waan umurii wajjin wal qabatu waan hin taaneef amanamummaa ofiif qabdu wajjin kan wal qabatudha. Isa kana jala muranii beekuun gaariidha. Namni dubrummaan isaa satamma reer keezii dhennee kaafnee baay'ina hojii irraatiin dubrummaan gosi lammaffaa haimanii naphii ta'urraa kan ka'e baduu danda'a. Sateettee kaafte irratti yoo hojiidhaan virginitiin kun disvirgin ta'ee cubbuun ta'uu hojiidhaatu hojjettu yookaan immoo utuu hintinii ta'u namni hojii baay'inarraa ituu cubbuun hojjetiin ituu ejjiin dhimmatti cubbuu namatti ta'ee nama yakkuu qabu kun. Kanaaf reer keeziidhaan kun waan akka ishuu guddaatti wantoota ka'uu danda'an miti. Inni kan biraan afuraffaa gaaffii kana si'a lammaffaa gaafatamu yeroo biraas gaafatameera. Biyyoota guddatan keessatti virginity gosa akkasii kun hospitaalatti remove ta'a. Isa jedhamu kana namoonni virginity ilaalcha isaan qabantu dogoggora baay'ee amanamummaadha jenneerra. Amma akkoo amanamteetti isheen dhiira kan biraan beeku virginidha jedhamtee kunoo si bira geesseetti. Amanamummaa ishee sitti agarsiisteetti. Kanaaf akka isheen hin miidhamneef wanti qaama ishee haguugee jiru kun irraa ka'uun akka isin jireenya keessan haalaan gaggeeffattan isin godha malee yagid isheen miidhamteessa ta'uu qaamni ishee waan barbaade ta'eessa ta'uu ati virginity sana argachuu waan barbaada isheen miidhama kamiyyuu waa miidhamtu yoo jetta ta'e si jamma biyya Itoophiyaa keessatti namoonni godhanii beekanis hin jiranii haadholiin keenya miidhamanis garaamatti obsanii umurii isaanii guutuu jiraatu. Garuu edda namoonni dhugaa beennu namoonni nuu gale kuni wanta akkasii yoo nu qunname rakkoon isaa rakkoo kee miti. Ijoollee dhiiraatiin rakkoo keessan miti. Sababii isin wal qunnamtii saalaadhaa irratti dadhabaa taataniif yookaan immoo nama gahaan taaneef miti. Uumamumaan gosa virginity kanaa waan isheen qabduufidha. Wanta akkasii kan si mudate. Kanaaf immoo isheen siif amanamtee as geesseetti waan ta'eef akka isheen hin miidhamne atis immoo nama gahaan taanettee akka of hin ceephaanee fi karaama ishee ooshuu danda'uun fayyadamuun gaariidha. Isa jedhudha. Kanaaf ani rakkoo sanatti mul'atu. Awrish achirratti wanti dabalu maalidha? Fakkeenyaaf dubartoonni obboloonni keenya gaafa daa'insa irratti ciniinsuun itti jabaatuu fi keeziin guddaan isaan mudatu garuu da'uudhaaf yeroo ispeeshaalii yookaan mucaan guddatu kun yeroo baay'ee daa'insa jalqabaadha kan mudatu doktoroonni istiichii godhu jechuudha.
Istichi sababni godhamuuf tokko lubbuu mucaa sanaa oolchuu yookaan obboleettii sana lubbuu ishee oolchuudha jechuudha. Wantoonni akka kanaa dhimma fayyaa wajjin wal qabate baay'ee cubbuu wanti ta'u wanta namni miira ofii galmaan gaachuudhaaf yookaan fedhii foonii ofii guuttachuudhaaf jecha karaa waaqayyoo hin eeyyamneef yookaan karaa waaqayyoo hin jaallanneen karaa dalgaatiin godhamuudha jechuudha. Cubbuudha kan nuti jennu. Dhimmi fayyaa wajjin wal qabatu. Keeziin kun keezii uumamaan iyyuu haa ta'uti garuu gaa'ela keessa erga galamee baay'ee gaaffiin tokko ka'eera laasirratti wal qabateetu kan deebi'u. Gosti durbummaa akka kanaa maaliin beekama waan jedhu obboleettiin tokko kaasteetti. Sababni isaa otoo beekamee jalqaba namni hundumtuu otoo beekeetti galeeti gaa'ela dura waan ta'e tokko godhachuudha. Garuu otoo hin beekin gaafatti galu keeziin kun keezii ta'ee gaa'elli sun diigamurra gargaarsi ogummaa kan fayyaa wajjin wal qabatu gochuun waan cubbuu miti jechuudha. Mootiif inteenshiiniidha maaliti. Yaalli fayyaa kun fayyummaa ishii noormaali gochuuf iddootti eeguudhaaf immoo inteenshiinii namni ogeessa fayyaa sun wal quunnamtii saalaa wajjin raawwachuudhaan kan godhu. Isa kanaadha wanti guddaan ogeessi fayyaa inteenshiinii sanaatiin otoo hin taane ogeessi fayyaa hojii ogummaa fayyummaa fi nageenya namaa eegu jechuudha. Akka kan kootti akka nu badhutti jechuudha. Tarii biyyoota qarooman keessatti namoonni kanneen kanallee waan ittiin teesti godhan meeshaalee gosa durbummaa akkuma gosa dhiiga walii namni baree amala walii baree gara gaa'elaatti dhufu meeshaan ittiin teesti godhanii yookaan qorannoon gaggeeffamee itti deemamu jiraachuu ni mala ta'an hin beeku isa garuu akka waliigalaatti garuu haala qabatamaa amma jiruun namni gaa'ela dura beeku jira jedhee waan yaadu natti hin fakkaatu jechuudha. Namni gaa'ela dura beeku ispeeshaali akka amantootatti gaa'ela dura wal quunnamtiin saalaa godhamuu hin qabu. Namni wal jaallate guyyaadhuma wal fuudhee wal quunnamtii saalaa gochuu kan inni qabu. Haa ta'u malee wanti kun kan beekamu yeroo baay'ee yeroo wal quunnamtii saalaati waan ta'eef I think mudannoon kun mudatee ispeeshaali intini gosa haphii sana kan qabu yeroo irraa badu sana mallattoon itti mul'ate yookaan dhiiguudhaan dhiigni itti mul'achuu dhabeessuma yookaan mallattoo ta'e tokkoon gaafa duraa badu ofirratti baruu dandeessu jechuudha. Kanarraan alatti garuu gaa'elaan dura waan baramu natti hin fakkaatu jechuudha. Anamman beekutti amman bira geette jechuudha. Garuu biyyoonni qarooman sadarkaa qorannoo sadarkaa kanarra gaa'e yoo jiraatan gara fuulduraatti baruu dandeenya jechuudha. Dabareedhaan gaaffii biraa kan inni dhiyeessu Abrish gaaffiin asirratti ka'e tokko jira. Akkas kan jedhudha. Paastar isa tokkoffaa sana namni qabu of eeggannoo qabaachuu yoo baate ofiin yoo bade walumaa galatti wanti inni cubbuu jedhama deebisteetta kana baay'ee gaariidha. Gaaffiin biraa qaqqabannaa hin taane isa jedhu keessatti mallattoo baduu isaa arguu danda'u moo hin danda'anii obboleettiin jette jirti. Isuma nama jedhee deebiseera natti fakkaata. Fakkeenyaaf qaqqabannaa keessatti yeroo namni gosa haphii sana qabu yoo badu tarii dhiiguu danda'u dhiiga sana arguun dhiigni kun guyyaa pireedii sana alatti jechuudha. Yookaan mallattoon dhukkubii addaatti beekamuu danda'a. Mallattoon kun itti mul'achuu danda'a. Meebis itti mul'achuu dhiisuu namni sun beekuu dhiisuu danda'a. I think amma kana waan intini addaan itti hin fakkaatu. Amma gaa'elatti seenanitti beekuun hin danda'an garuu waan akkasii irraa of eeggachuu kun deebii sirriidha. Obboleettiin keenya baay'iseen baduuf dhiisuu isaa hanga gaa'elatti galanitti beekuun hin danda'ama kan jetteef deebii kennite natti fakkaata. Beekuun ulfaataadha garuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha waan jedhu kaaftee amma nuti kan barsiisaa jirruu fi akka baruudhaaf akka cinqamtan yookaan immoo na mudachuu dandaatanii akka of dhiphistaniif akka jeeqamtaniif otoo hin taane wantoonni akka kanaa akka jiru bartanii sochii keessan jiruu keessan jireenya keessan madaalawaa akka gootan akka of eeggattan tokko. Lammaffaa irratti erga gaa'ela keessa galtanii otoo nama wajjin wal quunnamtii saalaa illee hin godhin garuu mallattoon yeroo wal quunnamtii saalaa gootan dhiigni sun sirratti mul'anne yoo ta'e akka malee of miidhuu fi gara gaa'ela diigutti ofii keessanis deemuu gara of miidhuuttis of ballee namoonni baay'een gara of balleessuutti deeman iyyuu jiru. Shamarran of balleessuutti deeman. Dhiirri immoo shamarran sana xureessee maqaa balleessee abaaree akka ishiin cubbuu keessatti kufteetti kan ofirraa ari'uu jira jechuudha. Akkas akka hin goone qalbii keessa akka galfataniidhaaf kan nuti qaamne jechuudha.
Na abrishi gaaffii biraa kan ka'e yoo jiraateeti nuuf deebisi kan sammuutti qabattee kan sammuutti hin qabanne immoo jiraate isin gaafadha siifan dubbisa sirraa. Egaa gabaabumatti ani kanan argee maaliin beeknaa isa jedhuufi inni kun teeknooloojiin ittiin beekan jira. Biyyoota guddatan keessatti biyya keenya keessattis jira. Sababiin isaa jiraachuu isaa kanatti bartu dubarri tokko gaafa isheen gudeedamtu disvarjin taateetti immoo disvarjin hin taane isa jedhu hospitaalatti geessanii virginitiin ishee badeera jira jedhanii adda baasu. Sababa kana biyya keenya keessa iyyuu jira jechaadha. Ogeessumti fayyaa haala isaan ittiin baruu danda'an jira kan jechiisudha jeneraali gaafa ilaalu. Mormoo gosa virginity kanaa qabaachuu keenya maaliin beekna seeru teeknooloojiin isaa biyya keenya keessa jira hin jiru hin beeku garuu namni tokko virginity isaa baduu isaaf jiraachuu isaa kan ittiin baru haaluma salphaatiin ogeessa fayyaa biratti baruu hin danda'a. Gaaffii tokko ka'eetu jira. Gaaffii gara jalqabaarraa ni kaasee virginitiin shamarreen tokko akkamitti kan dhiiraa beekuu dandeessi kan jedhus ka'eera. Baay'ee gaaffii bareedaadha. Inni kuni paaster kan dhiiraa akkamittiin baruu dandeessisa jedhu kan dhiiraa gooftaa duwwaatu beeka. Shamarreenis hin beektu namni kan biraas hin beeku kan dhiiraa kan beeku dhiira sanaa fi waaqayyo qofaatu beeka. Egaa waan ittiin amanamummaadhaa jedheera kaaseera sila kan shamarranii ogeessa fayyaatiin ilaalamuu danda'a. Waan mul'atudha. Dhiigaan mul'achuu danda'a inni irraa teeknooloojiidhaan mul'achuu danda'a. Inni kan dhiiraa garuu amanamummaan qabuun waaqayyoo fi isaa duwwaa gidduu waan jiruun beekama malee kanaan beekamaa sanaan beekama jedhamee kan dhiiraa waan ittiin mul'atu hin jiru kan dhiiraa waaqan dhokse isa homaa gochuun hin danda'amu. Inni ani kan biraa kaasu haa ta'u malee asirratti abrish wanti baay'een of eeggatamuu qabu. Even kan dubaraa wayyaa kan dubaraa kan mallattoon ittiin beekamu jiru. Garuu kan dhiiraa mallattoon ittiin beekamu jiraachuu dhabuuni responsibility guddaa keessatti dhiira kan kuffisuudha. Sababni isaa waaqni waan hundumaa beeku waanni nama uume waan hundumaa hin arga waan ta'eef jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu waan namni hin argine garuu waaqni kan argutu irra caalatti itti gaafatama jalatti nama kuffisa jechuudha. Namni hin argu namni hin beeku maaliin adda baafata jedhee wanta namni tokko jajabinaan godhutu irra caalatti itti gaafatamummaa jalatti nama kuffisa jechuudha. Gama kanaan obboloonni dhiiraa baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Homaa garaagarummaa hin qabu. Dubarri dhiira tokko wajjin ciiftee dorgummaa ishii dhabdee heerumtuu fi dhiirri dubara gara biraa wajjin kanaan dura ciisee dhufee dubara biraa akka ofii durbummaa qabutti meere durbummaan kee jedhee gaafatu garaagarummaa guddaa hin qabu jechuudha. Namni kamiyyuu gaa'ela dura walqunnamtii saalaa gochuu hin qabu. Kan ammoo durbummaa ofii eeggachuu qofaaf otoo hin taane cubbuudha. Manas mana kan godhu gaa'elas gaa'ela godhee kan dhaabu namni suma jalqabaaf yoo wal bare gaarii. Keezii hedduuf immoo dogoggoraan miiraan gaggeeffamee dogoggora dhiibbaa diinatiin otoo gooftaan fudhatiin akkasumas uumamaanis ta'ee taateewwan garaagaraatiin carraan dhabamuu isaatii jira waan ta'eef kan ammoo konsideer gochuudhaan yaada keessa walii galchuudhaan wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti guddaan jaalalliif walii galteen sila abrish qabxii baay'ee murteessaa irra deddeebi'ee kaaseera jechuudha. Iftoominaan walitti himnaan iftoominaan walitti haasofnaan yoodhuma taateewwaniif sababawwan garaagaraatiin dhiirris kana dura dubara biraa wajjin ciiseera yoo ta'e dubarris immoo dhiira biraa wajjin ciifteetti yoo ta'e ifaan ifatti walitti himuudhaan sababa isaa walitti himuu walamansiisanii itti galuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoo kana hin taane ishiinuma samiidhaa gadi buute eeguun yookaan immoo mudaa kan hin qabne eeguun ittuu maqaa gaa'ilaa kan balleessu ta'a. Karaa biraatis immoo keeziiwwan amma tokko lama jennee kaafne rakkoowwan ammaa kana dawoo godhachuudhaan sababa godhachuudhaan immoo gadhisitti jiraachuunis baay'ee dogoggora. Responsibilitiin guddaan waaqayyoodhaaf waan ta'eef itti fufi. Abrish itti fufi.
gaaffii jiran nan kaasaa. Inni dhaga'amamti Pastor? Baay'ee gaarii. Obboleettiin Beetii jedhamtu yaada gaarii kaafteetti. Ani kan koo eeggannaan isa kan dhiiraa maaltu nagashee inni guddaan amanamummaa koo eeggachuudha kan jedhu kaafteetti. Baay'ee Waaqayyo si eebbisu jechuun barbaada. Obboleettiin tokko immoo kan dhiiraa kan ittiin beeknu doktariinti kan dhiiraa qoratu Waaqayyo nuuf kaasuu kan jedhus kaafteetti. Yoo dhufe nuti simannaa baay'ee nutti tola. Obboleessa ta'uu obboleettii haa ta'uu hin beeku gaaffii waa'ee daa'imaa irratti kaaftee jira. Daa'imni uumame yoo jiraate isa jedhu kaaseennaani nama daa'ima wajjin wal quunnamtii saalaan raawwatamee daa'imni wajjin dhalate sanaa wajjin gaa'ela raawwachuu qabu malee akkamittiin akkaantiniitti ta'uu danda'a isa jedhu kan kaasan jiru. Egaa keezii garaagaraa jiraachuu danda'a. Daa'imni dhalatee namni daa'ima irraa godhatee lubbuun jiraachuu dhiisuu danda'a. Namni lubbuun addunyaa kanarraa boqoteera taanaani kan fedhetti heerumuu dandeessi garuu kan amane haa ta'uu jedhe. Sababa kanaaf hidhaa gaa'elaarraatti hiikamteetti jecha. Lammaffaanii namoonni tokko tokko dirqisiifamanii nama hin beekamneen dukkana keessatti gudeedamuu danda'u. Nama sana hin beekan. Gudeedamaniitu wanti sun kan irratti raawwatame. Garaatti isaan hafaa ulfin uumamaa daa'imni sun hin dhalata. Eessatti argitee gaa'ela wajjin dhaabbatti? Eessatti abbaa daa'imaati kun jettee wajjin jiraachuu dandeessi? Sababa kanaaf daa'imni akkaataan itti uumamuu fi keeziin jireenya namaa keessatti mudatu garaagaradha waan ta'eef isa kana ituu sammuu keessan keessatti yaaddanii baay'ee gaariidhan jedha. Egaa sila waa maaliin beekuun danda'amaa wantoota garaagaraa kaafneerra waan ta'eef kanaaf Pastor gaaffiin kan biraa yoo jiraate gaaffii biraa hin kaafna kana achiin jiru taanaanii dhimma kanarratti ishuu gurguddaa kaafneerraa hubannoof isin gargaara jenneetu kaafnee namoonni ilaalcha amantii garaagaraa qabdan as keessarraa jiraachuu dandeessu. Garuu kuni dhugaa jirudha. Warri isin fayyadu itti fayyadamaa dhugaasaa baraati warra kaaniifis sheer godhaa. Kanuma jechuun barbaada. Pastor gaaffiin jira. Tole Abrishii sagantaa keenyarraa gara goolabuutti dhufaatu jirra. Wanti biraa wanti ka'uu qabu iddoo tokko tokkotti waan barameetu jira guyyaa gaa'elaa guyyaa cidhaatti akka aadaa ta'e iddoo barameetu jira. Ammallee iddoo tokko tokkotti afaa dhufeera. Gaafa dhiirri fi gaafa shamarreen tokkoo fi dargaggeessoon tokko wal fuudhanii galgala gaafa sanaa amaamotni kan dhufe hundumtuu warri zarganyaa jedhamu durbummaa qabdi moo hin qabdu isa jedhu eeguudhaaf ittiin birrii kadhachuudhaaf dhiichisuudhaaf har'a immoo faarfannaadhaan nutti shubbisuudhaaf iski shallimuu wayii waan jedhamuuf tokko tokko jira nan beeka naannoo keenyatti taa'aniitu eegu jechuudha. Kanarraan kan ka'e dhiirri inni durbummaa fudhateera dafee fudhate yookaan immoo hin dadhabe hin bulchee miira jedhu tokkotu jira jechuudha akka aadaatti yeroo dheeraadhaaf kan ture jechuudha. Sababa kanaaf inni jabaadha jedhamuudhaaf akkuma wal fudhanii gara manaatti galaniin gara yaalii waan sanaatti dhufu jechuudha. Sun miiraan deemama waan ta'eef gara miidhaa walirraan ga'uun rakkoo guddaadhaan wal saaxiluun yeroo baay'ee uumama jechuudha. Warri kaan ta'anii nan yaadadha warri gooftaan beekne keessuma amaamonni ta'anii baadiyyaatti gola miizee jedhamee baala qoccootiin ijaarama beektaa kutamee jechuudha akka gorrootti. Achi keessaan fa'i saaqanii ta'aniiti ilaalu nan yaadadha yeroo daa'imummaa kutu jechuudha. Inni warra ala jiran sana gammachiisuudhaaf jecha jabaadha inni jedhamuudhaaf jecha aad malee dhiibbaa guddaa obboleettii kooti haadha warraa kooti qaama kooti jedhee nama fuudheerraa miidhaa guddaan ga'ee rakkoo guddaadha kan wasaatti kan jiru amantoonni wantoota akka kanarraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha tokko. Lammaffaa irratti even miizonni jala ta'anii nan yaadadha miizonni jala ta'anii miila garanaaf garasii fi harka garanaaf garasii intala qabanii humnaan akka nama butee humnaan karaatti nama gudeedee boru walirraa galuu waan badaa akkanaa fa'itu jira jechuudha iddoo baay'ee.
Wantoonni akka kanaa amantoota irraa iyyuu miti nama barate irraa nama jarraa 21ffaa jiraatu irraa hin eegamu jechuudha. Kana qabachuun baay'ee barbaachisaa. Inni biraan dhimmi Virginity dhimma icciitii ta'uu danda'u qaba. Icciitii abbaa warraa fi haadha warraa jidduu jiru. Kamuma maal godhu gaafa Virginity sana inni fudhatu uffata adiitti dibanii ba'anii abbaa haadha bira fira bira hiriyaa bira ittiin deemanii kadhachuutu jira. Birrii kadhachuutu jira, horii kadhachuutu jira. Sababa kanarraanii keeziitiin Virginitiin baduu danuutu jira jenneera. Keezii danuutiin Virginitiin baduu danda'a. Lammaffaa irratti immoo miidhaan garaagaraa irra ga'ee ishii fi inni waliin haasa'anii kaleessa gara gaa'ilaatti otoo hin dhufin akka ishiin Virginitiin qabne waliin haasa'anii dhufaniiru ta'a gara gaa'ilaatti. Aadaan kun aadaa ta'ee saba keessa jira waan ta'eef yoo abaluun kun kana hin goone oo ishiin hin qabdu jedhee saayikooloojikaal irraa ittiin miidhuu danda'u guyyaa boruu. Innis hin dadhabe jedhamee itti kolfamuu danda'a. Kanaaf dhimmi Virginitii dhimma icciitii dhimma miizee ilaallatu hin jiru dhimma abbaa ilaallatu miti dhimma haadha ilaallatu miti dhimma obboleessa ilaallatu miti dhimma warra amaamotaa ilaallatu miti. Kanarratti baay'ee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiiga geessanii uummatatti agarsiisu dhiiga geessanii ittiin birriin kadhachuun dogoggora guddaadha jechuudha. Kanaaf dhimma kanarraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa gaafa sanaa malee ta'uu hin qabuun dhiiga agarsiisuu wanti jedhamu kun akka nama ayyaana abbaa ofii gabbaru ayyaanni tokko yoo dhiiga fidde olaa yoo naaqalte malee sirraa naraaramu jedheetu namarraa birrii baay'ee horii baay'ee qalchisa jechuudha. Wanta akka kanaa sirrii miti. Baay'ee naamusa etiksiin baay'ee barbaachisaadha. Etiksiin namni har'a wal fuudhe eessayyuu hin dhaqu wal hubatee waliin haasee diskas godhee bifa qaama lamman gammachiisuun bifa qaama lamman irraa miidhaa hin geenyeen yeroo mataa isaanii yeroo boqonnaa yeroo lapheen isaanii sammuu isaanii itti amane gochuu qabu malee nama ta'e tokko gammachiisuudhaaf dhiibbaa hin barbaachifne keessa wal gachuun barbaachisaa miti. Lammaffaa irratti immoo jiraates jiraachuu baates nama gara biraa hin galchu qaamni dhimmi ilaallatu waliin haasee icciitiidhaan waan gochuu qabu akka ta'e kun sirrachuu akka qabu gama kanaan kaasuun barbaada. Ergaan kana kaasee yeroo dheeraa fudhanneerra waan ta'eef kanaan otoo xumurree natti tola. Obdi miidiyaa YouTube irratti subscribe godhaa ilaalaa. Elgiboor miidiyaa YouTube irratti subscribe godhaa. Facebook irratti like godhaa. Viidiyoo kana Obdi miidiyaa irratti hin feena YouTube jechuudha. YouTube Obdi miidiyaa irraa share godhaa hiriyoota keessaniif. Abrish wanti itti dabaltu yoo jiraate itti dabaliti ni goolamnaa gaaffiin gaafatame yoo jiraate gaaffiin hafe yoo jiraate torbeetti ilaallee isiniif deebisna. Ammaaf gama keenyan kan jiru kanuma. Baay'ee gaariidha. Innani dubbachuu barbaadu tokko guyyaan jalqabaa guyyaa murteessaadha. Abbaa manaa fi haadha manaa guyyaan isaanitti guyyaa jalqabaa wal bira ga'an guyyaa murteessaadha. Tokko bara ishee guutuu kan isheen ittiin sukkannaa gammachuu dhabaa jiraattu guyyaa itti ta'uu danda'a yookaan immoo guyyaa itti bara ishee guutuu gammachuudhaan abbaa manaa ishee wajjin jiraattu ta'uu danda'a. Sababiin isaa lamaan isaa keessaa tokko kan godhu immoo numa mataa keenyadha. Sababa kanaaf guyyaa sana guyyaa gammachuu bara jireenya hafes immoo bara gammachuu gochuu fi qaama kee kan kee kan taate dhukkubbiin ishee dhukkubbii kee kan ta'e miidhamni ishee miidhama kee kan ta'e haadha manaa keeti waan ta'eef haadha manaa keef of eeggachuu dhanna isheef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada. Inni kan biraanii dubbiin akkasii iccitiidha. Safuu qaba. Aadaa Oromoo keessatti immoo namni safuu jedha. Kanaaf safuu kana yookaan immoo aadaa ofii eeggachuun yookaan immoo dhoksaa ofii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanani baay'ee yeroo hundumaa sammuu kana jeequ tokkotu sitti mee gaarii. Mucayyoo hiriyaa qabu tokkotu hiriyaa isaa biraa yeroo jalqabaaf bira ga'ee virginitiin qabdu kan jedhu odeeffannoo itti himti. Sababiin isaas immoo gudeedamee humnaanii wanta akkasiin irratti raawwatame jettee kaafte. Guyyaa sana arrabanni arrabsee amma yoonaa arraba baay'ee cigaasisaa arraba gadhee ta'ee arrabse. Egaa edda arraba sana arrabsee booda akkam ta'u laata jedhanii shakkaa ture. Jireenyi isaanii maal ta'a kan jedhu shakkii guddaa keessa waan ta'eef guyyaa edda yeroo sanaati immoo yaadaan walii galanii
gaa'ela isaanii itti fufsiifatanii ijoollees godhatanii toora feesbuukii irratti nama baay'ee wal jaallatan ta'anii intineedha. Yeroon isaan argu jecha inni ittiin jedhetu sammuu koo keessa dhufa. Kanaaf guyyaa darbituuf haalan darbuuf jettanii wanta hin darbine hin godhinaa. Jecha hin darbine hin dubbatinaa. Haadha manaa keetii gaa'iladha. Iccitii yooma dogoggorri jiraate yoo wantumti nama gaddisiisu illee jiraate dhoksaamatti dhoksaa abbaa manaa fi haadha manaadha waan ta'eef isaan dhoksaa keessan achumatti qabachuun gaariidha. Addabaabayitti wal saaxiluun gaarii miti. Gaa'illi sun itti fufee jiraata. Waliin jireenyi itti fufee jiraata. Jechi afaan kee keessaa bahee garuu bara kee guutuu si gaabbisiisa waan ta'eef dubbii dubbannuuf jecha afaan keenya keessaa bahuu fi of eeggachuu qabnaa. Dhaamsa kooti gabaabumatti warri hordofaa jirtan Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Akka obboleessi koo jedhee Obdi miidiyaa Elgiboor miidiyaa YouTube irraa subscribe godhaa. Linkii isaa obboleessi koo lamaansaa toora kana wajjin walitti isinii qabsiisa. Asumaan dhaamsa tokko tuunnaamee gaariidha. Toorri Facebook akkaawuntii kootii waan guutee fi namoonni friendii na gaafatan jiru. Garuu ani aadi isaan gochuu hin dandeenye kan waan guuteef kana booda Elgiboor Media Page kan jedhu Elgiboor Media Page kan jedhu Facebook irraa achirrattanii barumsa garaagaraa isinii ergaa. Achirraan hordofaa jireenya dhaamsa koo isinii dabarsaa. Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan kan eebbaadu. Tole Abrish galatoomii obboleettiin keenya meetiin gaaffii murteessaan isin gaafadhee maaloo naa deebisaa jetteetta. Gaaffii kee yaadataa hin jiru amma iskiriin irra naaf hin dhufne torbeesii deebisnaa. Obboleessi tokko immoo hiriyaan koo durbummaan qabeettee garuu erga walqunnamtii saalaa yeroo raawwannu hin jiru. Maal goona waan jedhu kaasteetitu jirta. Walumaa galatti kan nuti jennu of eeggachuun qulqullummaa keenyaaf Waaqayyo sodaachuudhaaf of eeggachuu qabna. Dhugaa walitti dubbachuu qabna. Wal sobuu wal gowwoomsuun barbaachisaa miti. Riyaalitii jiru walitti himuun barbaachisaadha. In case immoo wanti nuti dursinee walitti himnee fi gaafa gaa'ela keessa gallu wanti ta'e gargar yoo ta'e immoo tolereet gochuu, wal saaxiluu, wal salphisuu, sababa durbummaan hin jirreef gaa'ela diigna jechuun hin danda'u. Wangeelli sababa durbummaan hin jirreef gaa'ela diigin jedhu waan ta'eef gara gaa'ela keenya diiguu, gara wal baaruu, gara wal rukuchuu, gara wal salphisuutti deemuu otoo hin taane ayyaanan waliin simachuu, ba'aa walii baachuu, dadhabina walii baachuudhaan jireenya kana booddee jiru jireenya milkii, jireenya qannoo, jireenya ulfina Waaqayyootiif ta'u jiraachuu irratti ciichuudha malee ganaa duubatti deebitanii ergaa gaa'ela raawwattanii kaleessa durbummaan hin qaba jettee meerree hin jiru kanaaf gali jettanii kisaarummaa fi rakkoo garaagaraatiif fi akkasumas yaada Waaqayyoo keessa ba'uudhaaf of saaxiluu dhiistanii jaalalaan waliin mari'attanii waan dhiifama irratti wal gaafachuu qabdan, dhiifama wal gaafattanii waan dubbattanii wal amansiisuu qabdan, dubbattanii icciituudhumaan dhimma keessan kan dhuunfaa keessanii achumatti qabattanii jireenya keessanitti fufuu qabdu. Kanaadha kan nuti jennu Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa dhimmi gaa'elaa dubbatameen dhumu, gaafinsaa gaafatameen dhumu, xiqqoo gurrattis hin tolti, dhaggeeffadhus nama gooti waan ta'eef kana caala yeroo dheeraa fudhannee baay'isoo yeroo ani laayivii waraabu maatii mana jireenyaa keessa taa'etanii yeroo tokko waajjiratti waraabaa, yeroo tokko mana jireenyaatti amma mana jireenyaatti waraabaa jira. Yeroo mana jireenyaa waraabu ijoollee mirga isaanii limiit godheen ala akka turan yookaan kilaasii tokko keessa akka ta'an godheetaniin kan inni waraabu sagaleen galuu ani yeroon tajaajilu sagaleen qaxxaamuraa akka galu waan hin barbaanneef kwaalitiidhaan dabarsuun barbaada. Abrish immoo waajjira isaa keessa taa'ee hojjetaa oolee ol kaatee gadi kaatee hojiitti gaafatamummaa gurguddaadha kan inni qabu waan ta'eef abbootii dhimmaa namoota baay'ee simataa barsiisaa gorsaa gaggeessummaa kennaa ooletuudha kan inni ittuma fufee laayivii kana waajjira keessa taa'ee waraabu. Egaa haala kamii keessa teenya akka waraabnu isiniif gala sa'aatii 1 daqiiqaa 44 irra keenya irra kanuma irratti dhaabna. Barumsa akkasitti gatiin itti kaffalamee isin qaqqabe irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaati ittiin oolaa, ittiin jireenya keessan oolchaa, ittiin obboloota keessan oolchaa irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa. Warri asirratti dhaggeeffattan dhaqaati YouTube irratti dhaggeeffadhaa. Eebbifamaa xumurreerraa shaaloo.